Sadaffaan nama beekee beekumsa isaa saniin haqa dubbatee jechuudha. Haqa dubbate ka akkasiisan akkana ta'e inni sun jannata seenaa jedhan beekumsa irratti. Isin dirqamni isinirra hin jiru ijoollee musliimaadhaa kan waa hin baratiin dirqamni islaamummaa irra deebisuudha isinirra hin jiru. Deemaati baradhaa quraana qaraa tafsiira qaraa Bukhari Muslim illee yoo dandeessan keessa seenaati qaraa. Bukhari Muslim addunyaa islaamaa keessatti waan dhoksatti qaraamuudha miti waan mul'innatti YouTube irratti bakka hundarratti addunyaa sharhiin tokko lamaadhaan sharhii hedduu sharraamee waan addunyaa irratti baratamu. Waan namni Itoophiyaa keessatti haa ta'u addunyaa guutuu keessatti baratamu waan dhoksaati miti kun. Tabaam waan dhoksaati miti kun addunyaa keessatti waan baratamudha. Kanaafuu waan baratamu kana ammoo barachuudha wanni isinirra jiru isa kana malee yoo deemtanii fakkeenyaaf ammaanii kiristaana wajjin wal mormaa hadiisa keessa seena Bukhaarii keessa seena la. Bakki itti barbaachiftan fakkeenyaaf yoo macaafa beektan xiqqoosi bakka macaafa qofa dubbachuu dandeessanii sanuu bakka namni islaamummaa irra deebisu jirutti jechuudha. Yookaan yoo macaafa hin beeknedha ammoo hadiisa yoo beektan quraana yoo beektan akkaataa itti deebistan yoo beektan rakkoodhaa miti. Hattaa namni gahaadhaa miti beektanii namni hadiisaaf quraana qofa beekuudhaan islaamummaa irra dubbachuun hedduu isa dhiba. Hedduu isa dhiba. Sababni isaa ummata kuffaaraa wajjin wagguu isaan wagguu haasoftooti. Bakki kun bakka mormiiti si morman. Yeroo sana immoo ati akkaataa itti cafaqxee gurra isaatiitti nayitu yoo hin barin ati hadiisaaf quraana beekuu qofaanuu gahaadhaa miti siin jedhaan. Hadiisaaf quraana beekuun qofti gahaadhaayyuu miti jedheetiin dubbadhaan. Akkaataa itti ilaal cafaqxee ittiin gurra isaatiitti nayitu akkaataa islaamummaa kanatti ol qabdu isa kana guutuu beekuu barbaachisa. Kana yoo beekte malee ati rakkisaadha bakka keessattuu miidiyaa irratti wanni miidiyaan qabe yeroo takkaan wacaansi injifatee ittiin deeman jechuudha. Osoo Waaqayyoo harkaa qabaatte kaafiraadhaa sun sin dhageeffatu si. Jallisuudhaaf deema maal gochuudhaaf deema. Atammoo waan inni jallisu san qara qajeelchitee mismaara 12 itti rukuttee biraa deemtadhaan dubbiidhaan mismaara 13 mismaara 18 itti rukuttee biraa deemta. Achitti maxxansite jechuudha. Kaafira wajjin mana banatee kataayetiin irra haasa'u wajjin haasa'uudhaaf hin cinqamina itti dhiisaa biraa deema. Tamam. Nutilleen ammoo kiristaana nuti wagguu mana banneetiin jenne kiristaanota nagaa wajjin haasofna nuti. Dhimma irraa hin qabnu. Kiristaanota waa arrabsan kamaal jedhan kakkasidha dhimma irraa hin qabnu. Yoo dhufanii gaafatan gaafii isaanii deebifnaafi adabaan yoo gaafatan. Warra arrabsoodhaa moo dhimma irraa hin qabnu. Miidhaa tokkollee ka qabu hin qabu. Isin maaliif akka cinqamtan hin beeku malee ani takkaayyuu ani hordofeellee hin beeku warra kanneen warra amma isin wajjin cinqamtan waa arrabsa jettanii yaaddan kan takkaa jala seenuu dhiisi mannummaan isaatu natti hin dhufu. Mali natti dhufu mana muslimaa qofaan. Maaliif jennaan fayyaa kiyyaa fuusa san ani wannaa jedha dhiigni kiyya ol dabala isin galtee yoo aarii guddaa akka malee aara waan ta'eefi in aaru baay'inaan garuu yoo aare akka malee wanna jedhuuf miidha waan ta'eefi isin galtee saba saniif jecha hin dhaggeeffadhu fayyaa kiyyaaf jecha iyyuu. Khalaas dhiisee biraa kute. Na biratti dhufanii yoo haasawanii yoo na wajjin haasawanii deebiin kennaaf. Sanii dhalatti ammoo kaafira islaamummaa arrabsuudhaaf deemu. Keessattuu arrabsoo fayyadamu akkasiidhaa san wajjin haasa'uudhaaf illee dhamaan oolina. Bu'aa takka wannummaan inni miidhullee hin jiru. Wanni miidhu hin jiru. Yoo guddate kiristaana keessaa nama 300 qaba yookaan 100 qaba yookaan 200 qaba ganuma wanni harkaa qabu. Kiristaanonni nama 200 sanii miti wanni si ilaaluu qabdan addunyaa keessa guutuudha. Fakkeenyaaf namni 1000 yoo nu ilaalaa jiraate nama 100 san keessa namni 300 yoo xiqqaate kiristaanota. Namni 300 yoo ilaale namni 100dha kiristaanota ta'a. Kun guutuun dhaggeeffachuu jira ol seenee yoo dubbachuu baate jechuudha. Namni dhaggeeffateetuma ijoollee shahaadaa qabattu kan argutti jirtanii misin irra hedduun isaanii warra ol baaniin gaafannedha. Warra dhaggeeffatan irra hedduun isaanii. Namni ol galeetii waa arrabsu wanna jedhu hin xiqqaata ka shahaadaa qabatu. Laakiin warra jala taa'ee dhaggeeffatutu warra jala taa'ee baratutu warra jala taa'ee dhaggeeffatu madaalu. Waan kiristaanii jedhu madaalu. Waan musliimni jedhu madaalu jidduudhaan rabbiin haqiiqaa galchee fi ol seenee shahaadaa qabadhaa eegaa jedhu bicha argitaa jechuudha. Tabaam. Nutilleen qasdii keenya isa sanidha. Nuti ka gubbaatti nu wajjin ol seenee nu wajjin waa haasa'u sanii miti irra caalatti warra dhaggeeffatu. Namni jaalala dhaggeeffatu namni sammuu qabu baay'ee kiristaanii sammuu qabu. Horiidhaa miti bar.
نما نت انتلا أكاتا جري تو سنتي انتلا أكا كريستان تدي بسو سنتي انتلا مالي فمنتين كن نما دباجد غافي تتا واني نتدوبا نكون غافي تتا إرغسان الديبي وفي اللال سنبودا أنا مو أن يكون مسلمة طبعا مسلمة أجل إيتين رفاجتشو وجين كينيا سكانة درو مرة اللي سو مكانة أما اللي سو مكانة فولدرة اللي سو مكانة يا ربي إن شاء الله قالوا سنامو وري كافر بيرا دايتاني كافر وجي والتجاكا والتاني يبلو إسلام مرة بسي إسلام مرة أكنا قونا مال بوا قبا بيرا دايتاني توجينا زوتنسا فميت داني قبوا مال لأن مسلم هذا بخاري نسبيرتي هاروامتي جرى كتاب الأجسام بيكتب نتتازونا نبيرت أمو مسلمي نبيرت مسلمني وند ساعات وتمنا أكاد إرتك كم مسلم هذا ولا لا مسلم هذا واني جرى دبتان سورة كسرين تاني دبتايج إني بيخايج إني دبتايج وكرا كرم ما كم نتينتال نم مسلم مسلم ولا لا مسلم هذا واني كوني sirri dhaa miti jedhee amana. Warri jadi dubbatu kun dabsitee akka dubbataa jirtu, akka sirri dubbataa hin jirre, akka beekumsaan malee dubbatu jirtu sirri beekaa jechuudha. Senegal ta'e sirri beeka muslimni isa kana. Kanaaf dhiibbaan qabu isin hin jenna dhiibbaan qabu dhiibbaa jechuun fakkeenyaaf amma osoo nama islaamummaa keessaa waan baasuu namni islaamummaa keessa nama baasuu danda'u bari شيطان نيو شيطان وابره تتو اسلام ما كسنا ما باس مال مسلمني اكمل جبات امنتي سرت الدنيا كان رد نمني امنتي سادا غديسو دان امنتين اسادا غديسون دن دنيا كاكمل دا مسلم غديسون دن دو امنتي ساكا قال شيطان نيو شيطان كرا يو تاتمل شيطان قلاني شيطان نيو مسلمون نغچون دن دو تمام اسي وجين چنكمنا وركسيسني ور الرب سودان ديم وجين چنكمنا ديبي كن فيرلن چنكمنا akka naman dhageenye akka naman argine godhatu man bira deema wama takka miidha takkan qabu anatu sinin jedhe itti gaafatummaa isaa anatu sinii fudhata tamam miidha takka hin qabu miidha takka hin qabu kiristaanonni irratti dhiibbaa godha sun haqa harka dhoowwuu danda'u yookaan ammoo nama hatta kiristaanonni hin hubata namni beeladaadha miti fakkeenya dhufanii nuun hin mormani dhugaadha dhufanii nu wajjin yeroo garii nu arrabsuun illee numa jira dhugaadha laakiin ni xiinxallan ijoollee baay'ee jira ijoolleen kiristaana namni ni xiinxalla horiidhaa miti namni maaliidha wanni kun jedha kamturra caala jedheetiin laala sinigalaa miti isa kamturra caala waca yeroo saniidhaan laalinaa isin innaa in laala uf duuba deebi'eetiin namni kamturra caala jara kanatu sirrii barsiisuu jira moo jara kanatu sirrii barsiisuu jira jarri kun kitaaba banteenu dubbisu jirtu jarri kun maal gochuu jirti rakkoon isaanii rakkoon kiristaanota namni ilaala amma ijoolleen kiristaana oguu jara teetteetti ilaaltu qura'aana irraa ka jarri dubbistu waan biraati fakkeenyaaf amma ijoollee nama kiristaana tokkotti dhufeetiin ka jarri itti dubbistu qura'aanni abjuu laaqamaadha jira qura'aanni jedhanii ijoolleen sammuu qabdu dhayxeetti ilaalti bakka sanin dubbisti tamaam ijoolleen sammuu qabdu dhayxee dubbisti qura'aanni abjuu laaqamaadha jira qura'aanni jettee dhaqxee dubbisti wagguu jarri dubbistu ammoo nama biraattu jedhe rabbiin namtichi sanitti akka dhaadate dubbataa jechuudha qura'aanichi خلاص ergasanii sinigaltee ergasanii ammoo wanni kun sirriidhaa miti jedhee mormuu eegale nummoo bira guduuf kun tokko tokkotti mul'isaa jalqabaa kaafnee aga duuba dubbataa garaagarummaa guddaatu jira wagguu sayyee bukaarii jettee as fiduu tiraansileetii godhanii ijoolleetti mul'isan tiraansileetiin afaan oromoodhaa sirri akka hin jirre namuu beeka tiraansileetii godhan wagguu tiraansileetii dhiisee arabiffaan haasawii jedhan arabiffaan beeku engadde sinaafotti mul'isaa tureemi ijoolleen kiristaanallee argaa turaniimi kootume hafuura qulqulluudhaan deeggarameti arabifa dubbisii jedheen waan tokko maafi maal jettisa ijoolleen sabaa kun wofuma maal jettisa maafi yani wofu yelloom jettisa waan takka simbirreena illee irraan barartu waan tokko arabifa dubbisii fuudha sarara tokko dubbisii jedheen macarrashaa jechuudha sararuma tokko dubbisii meeyatii jedheen waan tokko sarara tokko dubbisuu hin danda'u okay ka qura'aanaadhaa haafuuti ka qura'aanaadhaa haafu ka qura'aanaafu ka hadiisaadhaa haafu meeyati macaafuma afaanuma macaafni keessan ittiin barreeffameen afaan giriikiidhaa dubbisii jenneen maafi wafu yelloom aina fam jetti ijoolleen meni wanta akkan jiru sini galaa miti isa tole afaan arabaa kee dubbisi waan takka maafi
Hibruu dubbisi waan takka. Namni macaafa afaan barsiisaa jedhee deema. Nama afaan macaafa isaadhaatti hin barreeffa. Fakkeenyaaf afaan Islaamummaa keessatti mee sinuu dhugaa baati. Islaamummaa keessatti namni Arabiffaan beekne barsiisaa ustaaza ta'uu danda'a yookaan ammoo ani hin barsiisadhee amantii deemuu danda'a. Naafi maami? Hin danda'a nam tokko. Namni Arabiffa sirriitti bareechee hin beekne an ustaaza jedhee yoo dhufe musliimni tokko ni fudhata naafi ma. Musliimni tokko ni dhaggeeffata. Ni dhaggeeffata. Nama Arabiffaan beekne Qur'aana qaraateertaa jedhamaan, hadiisa qaraateertaa jedhamaan, Arabiffa beektaa jedhamaan. Yoo Arabiffaan beekne, yoo afaan Qur'aan ittiin bu'e san hin beekne, yoo afaan hadiisni ittiin barreessan hin beekne, barsiisaa ta'uu hin danda'u. Barsiisaa ta'uu hin danda'u. Garuu jara biratti hoo Hibruu beektaa hin beeku ganaa baradha. Giriikii beektaa hin beeku ganaa baradha. Aramaayikii beektaa hin beeku ganaa baradha. Garuu ammoo barsiisaadha. Barsiisaa ani kennama barsiisummaa Waaqayyo naaf kennee jira jedha. Afaan maaliiti isa yaa jamaa? Hiika dubbisaniitu macaafa akkanumatti dubbisanii afaan Oromoodhaa tiraansileet dubbisanii barsiisaa ta'an jechuun ijoollee shamaraadhaa ta'an macaafa dubbiste yeroo meeqa dhiirri deebitee dubbistee turre caala. Beetiinuu yeroo lama sadii dubbistee itti intalli sunu. Macaafa dubbisuudhaan yoo barsiisummaa argatan taate macaafa dubbisuu waan nu dubbisee jira. Yeroo meeqa deebitee dubbisee yeroo meeqa dubbisee jira. Nu akkanatti taa'uus dubbadhu naan jedhani macaafa ni beekan iyyuu. Kootu deebi Roobeet ka jettu Rehoboot ka jettu sun. Tabaa macaafa afaan Oromoo dubbisuudhaan akkamitti namni afaan ani barsiisaa kiristaanaati jedhee akkamitti deemas. Isa kana jala yaan namni xiinxallaa isin jechuu jedhee olii gadatti rabbi khayri haa godhu. Kanaaf wajjin hin cinqaminaa isinii. Wajjin hin cinqaminaa isinii dabala. Warrumaa silaa waa barsiifnaa jettaniyyuu isinummaanu isinii galaa mitiisa. Namoota akkasii wajjin shaakalaatiin olina waa barsiisuu irratti xiyyeeffadha. Kun muujizaa Nabii Muhammad alayhi salaatu wasalaam himuu. Kun tanaaquda kitaaba macaafa kiristaanotaa kana dubbachuu. Kun ammoo mahaasina islaamummaadhaa himuu. Waan bakka waa irratti xiyyeeffachaatiin deema. Kun ammoo hadiisaaf shubhaata Qur'aanaaf hadiisaa irra deebisuu. Kana irratti xiyyeeffadhaa malee wannaa kana eenyu kana maqaan isaa eenyu waan amma arrabaan deemu kanneen irratti xiyyeeffatanii maqaa ittiin godhina baarakallahu fiikum. Hadiisa sayya Muslim keessatti hadiisa odeeffame kana fakkeenyaaf rabbiin ijoolleedhaaf gaafa kaasanuu rabbiin namoonni jedhu hojjetu jaallata kan jedhu kaasanii hadiisa san irratti maal fidatu? لولا لم ولو لم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. حديث كنا في دتاني ما كان كم تبسط في جولة أنو إفسامي. أيوة الناس دينا برب عليه الصلاة والسلام علم آدم شبوه هجتا الرجال نساني أمو علم آدم هندومات شبوه هجتا نبي ربي عليه الصلاة والسلام سكنا والكبسيسني وسو سلاسين كشبون الجنة أكا ملائكات أتاتني وسو كشبون تكسين ران أرقم نتاتي سلا رب سبحانه وتعالى اسين ديم سيسي يوكان اسين لبم سيسيتي وما برادا كاني شبوه هجتي أرارم ربي سارا قافتي إساني فأرارم في داجرا أسيتي وأن النبي ربي عليه الصلاة والسلام دبتان شبوه جالتشو ربي تيميتي شبوه هجتي إرقساني قرسا ديبو سنبر بعد رب سبحانه وتعالى ربي أمام سدي أميجرا أمام سدي أميتين جرا توكو أمام ملائكة جرا ملائكان شبوه هجتني جر لا يعصون الله ما أمرهم سن أمام قبرتي ساقو فاف إسا واكسو قفاف أماميدا إسان سني رب سبحانه وتعالى كشبوه هجتني ساني رانفلو ساني اللينقود أنيد لما فانا مو شيطان يوكان ورجني جدا من كان جرى كيستي چبوت الره الدماتا ورسان كيسا كجيلو تقودا ورسان كيسا كجيلو تقود أمم نسدف هذا أمو أمم نسدف هذا نما أمم نما كان قاف ربي أميتين جدا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء جدا علم آدم هندمتو دقونقر هذا يوكان أمو چبوه جتا جدا أمم چبوه جتو إرقساني قرسا دا ديبو قديتي ربي سبحانه وتعالى أمي جيجو
Gaafum uumu rabbiin uumama akka malaayikaa godheetiin hin uumu. Uumama cubbuu hojjetee gara isaa deebi'u. Kan hin deebine ammoo ka akkasitti deemeetiin ibidda seenu godheeti rabbiin uumu. Aadamiin yoo fudhanne Aadamiin alayhi salaam rabbiin gaafa jannata keessa seensisu sani jannata keessatti isa uumu san muka kana nyaatin yoo muka kana nyaatte ati ni baatas keessaa jedheeni itti dubbateetiin ture. Dura jalqaba irratti ammoo rabbiin Aadamiin lafaaf uume. Garuu ammoo xabii'aa isaadhaa uumama isaatti agarsiisuudhaaf jecha rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannata keessatti isa kaa'ee jannata keessatti muka kana nyaatinii jedheeni jechuudha. Aadam ammoo muka san gaafa nyaate rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliif nyaattee jedheen inni ammoo gara rabbii isaadhaa deebi'e. Fatalaqqaa Aadamu min rabbihi kalimaatiin fataaba alayhi. Aadam dubbiilee wayiidhaa rabbii isaa biraa qunname rabbii isa qaabsisee jennaan inni qaabateeti maal jedhee rabbii kiyya nuti uf miineetiin jiraatu nuuf araarame jennaan rabbiin toobaa isaatti deebi'ee jedha. Ilmi Aadam xabii'aa isaatiin isa kanaadha jechuudha. Xabii'aa isaatiin kan cubbuu hojjetu garuu ammoo akka gara rabbiidhaa deebi'u jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam achirratti maal jedhan osoo isin cubbuu hojjechuu dhabdanii akka malaayikaa akka taatan taate fakkeenyaaf rabbiin isin deemsisee ummata cubbuu hojjetee eegasanii araarama gaafatu fidaa jedhan. Rabbiin waan nurraa barbaadu akka cubbuun hojjenneedhaa miti. Cubbuu akka hojjennu ni beeka uumama cubbuu hojjetu godhee rabbiin nu uume. Macaafa isaanii keessa illee jira kun. Ani garaa haadha koo keessa yeroo bahuyyuu cubbamaa ture jedha. Faarfannaa irratti akkas jedhee dubbata. Cubbamaa ture jedha. Rabbiin osuma beeku rabbiin nama hundaa'uu uume jechuudha. Cubbuu akka hojjetu uumama cubbuu hojjetu godheetiin rabbiin nu uume. Laakiin waan nurraa barbaadu maali? Akka nuti gara isaadhaa deebinu jechuudha. Akka nuti gara eenyu deebinu gara isaadhaa deebinu gara rabbii subhaanahu wa ta'ala deebinu godhee nu uume. Osoo sila cubbuun hin hojjetamne taatee jedhan Nabi Muhammad. Sila isin deemsiseeti ummata biraa ka cubbuu hojjetee gara isaa deebi'u rabbiin fidaa jedhan. Maaliif jennaan rabbii wani namarraa barbaadu ati cubbuu hojjechuu dhabuudhaa miti. Uumama cubbuu hojjetu godhee nu uumeeti garuu ammoo gara kiyya deebi'a nuun jedhee jechuudha. Osoo sila akka malaayikaa taane ammoo rabbiin uumama biraa kan cubbuu hojjetee gara isaadhaa deebi'u uumaa jedhan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam. Akkana jechuun rabbiin cubbuu hojjetaa cubbuu jaalataadhaa miti. Hin danda'ama gaafii gaafachuu. Obsi kamal obsi tumoot qosii jedhiitii aga dubbatanii geessan eegiiti achi boodaan gaafii haa ta'u gaafatamu haa ta'u itti deebina. Tamam mootii godhiitti dhageeffadhu tole. Akkasiidha Ahmad. Isaan ammoo rabbiin cubbuu jaalataadha. Laa cubbuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala jaalataa osoo hin taane rabbiin namarraa wanni barbaadu cubbuu hojjechuu dhabuudhaa miti. Rabbiin gaafa nu uumu nama cubbuu hojjetu godhee nu uume siigaltee wanni rabbiin barbaadu nama cubbuu hojjetu uumeeti ergasanii gara isaa akka deebinu barbaada. Gara kiyya deebi'a nuun jedha. Karaa sheexanaa irra deebina gara kiyya deebi'a. Maaliif jennaan nuti gara isaa waguu deebinu rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni barbaada. Koottaa gara jannataadha, koottaa gara kiyya nuun jedha. Isa kana wanni rabbiin subhaanahu wa ta'ala barbaadu, wanni rabbiin jaalatu jechuudha. Hadiisa san keessa kan jiru isa kanadha malee cubbuu hojjechuu rabbiin jaalataa miti. Cubbuu hojjechuu jaalataa osoo hin taane namni cubbuu yoo hojjete gara isaadha deebi'u jechuudha. Cubbuu yoo hojjete uumama cubbuu hojjete gara isaadha deebi'u barbaadaa jechuudha malee akkas. Jirtu kuni waan ati jechaa jirtu waan Yohaannis tokko natti ta'u jira. Hayyee akka ati jechaa jirtutti Nabi Muhammadiin dura kitaabban jiru kan isinitti amantan fidaatti natti dubbisa akkasiidha laata? Humnaa jechuun inshaataa qabsiifnaa qo'ee jennaan cadhise. Akkasiin jedhu ani mee waa si gaafadhaa akka asirratti naa galuuf waan ati jechaa jirtu kuni. Yefikir sau kajettu sun yoo dhugaa taate ergadhu yookaan siif hin ergamu wannaan. Ergadhuuti yoo inni ergate nama tokko cabuu isaatii seensisaa jiru. Hayyee tole. Hayyee akkasiin jedheeni. Ati fakkeenyaaf ati kiristaana. Waa'ee Abrahaam eessarraa barattaati? Waa'ee Abrahaam kitaabban Abrahaam fa'aa barreessanirraa barattamoo ni soobamoo yaa ijoollee gas meditaa jira jedhamee gosii sirreessaa yoo danda'ame. Sabboontuu jimmaa bu'i. Ndarii isaatillee hin bu'i. Hayyee. Nama si jala banee jira ittiin ergatiin hame. Hin soobamoo? Si yoo wannaa jettee ergadhu kun namsi jala buusee jira. Yoo sobuu baattayyee. Hayyee akkasiin jedhe galata.
ati fakkeenyaaf Abrahaamiin fa jiraachuu Abrahaam faati akkamitti amantaati? Macaafa yeroo san barreeffamanutu jira achiin dura uumamarraa kaasee seenaa akkasii qajeelfamee barreeffamee wal dabalamaa dhufe waa'ee Kiristoos illee ka yeroo inni jiru ka barreeffamee jira. Akka je'amana yoo isin amanne illee an akka je'aman. La akkatti amantuuti akkuma amantuuti siin jedhe. Akkuma amantuutti ati amantuutti Abrahaamiin kitaaba Abrahaam dubbe kitaaba Abrahaam barreessirraa hubatte waa'ee Abrahaamati. Kitaaba yeroo san barreeffamanirraa hubadhee siin jedhe waa'ee kanaa miti. Kitaaba yeroo kan barreeffame. Yeroo san achiin dura kitaaba uumamarraa qabanii barreeffama. Amma fakkeenya Baabilii yoo dhattee dubbifte uumamarraa kaasee. Uumama eenyu barreesse beektaati macaafa addaa beektaa. Uumama eenyu barreesse beektaati. Beeka. Eenyu barreesse? Muusee barreesse. Okay. Museen yeroo samiin uumamtu jira? Hin jiru. Addaamiin argee jira Museen? Hin jiru. Abrahaam irraa kaasee haga Yoosefitti seerri uumamaa waa'ee Yoosef irratti umurama. Abrahaam irraa kaasee haga Yoosefitti seenaa jidduu san jiru guutuu beeka Museen jechuun bira jira Musee yeroo wanti kun raawwatamu. Qaamaan yoo hin jirre illee kitaaba godhee ka barreesse isaa haa ta'u malee achiin dura barreessu barreesse jettee naa himtee misa maal godhuu deddeebi'aa oolta. Tayyib Museen wagguu barreessu bira jira jara kana. Hin jiru. Akkamitti beekee barreesse Museen? Macaafni osoo bifa barreeffamaatiin dhufiniin dura nabiyyoonni warroonni fakkeenyaaf Addamillee Addamirraa qabee haga Yoosef haga Abrahaamii seenaa achi keessa jiru hundinuu seenaa ta'ee dhaloota lufaatiin dhufe odoo bifa barreeffamaati osoo hin taane bifa seenaatiin. Maal gaafa samiin uumamtu nama bira jiru jira moo seenaa jettaati? Nagaa fayyaan kan kee. Jalqaba Waaqayyoo samii uumee akkana godhee jedhu kana seenaadha kun. Eenyu seenaadha Addamiyyuu uumameen jiru yeroo samiin uumamtu. Wanni Museen dubbatu jalqaba irratti uumama dachiidha akkaataa itti uumamte. Erga sanii ammoo Yoosef irratti dhaabbata seera uumamaadha. Yoosef irratti dhaabbata. Isa kana guutuu Museen bira ture hin jiru. Seera uumamaa keessa waan himame guutuu isaadha Museen bira hin turre. Addamii irraa ka'ee siin jedhe Addamii irraa ka'e waa'ee achiin duraa seenaan kun ka darbaatiin dhufe Addamii irraa ka'e Addamii illee ammoo dhaloota isaatiif dabarsa dhaloonni dhaloota dabarsa seenaa dhugaa kana ka dogoggora hin qabne bifa barreeffamaati osoo hin taane bifa barsiisaanii dhaloota lufaati. Ammoo hin barreesse. Amantu ka'a jechuudha. Wayi kasiin jedha. Museen seenaa daddarbaa dhufa afoola barreesse naan jechuu jirta moo ati? Museen afoola barreesse. Afoola yoo taate Oromoon illee qabdi bara horoo fi hortuutuyyuu bishaan keessaa bahee Waaqayyo ilaalee bakka lamatti addaan dho'ee jedha. Waaqayyo Waaqni akkana laalee jennaan horuuf hortuutti addaan dhooteetiin ergasanii Oromoon argamee jedha. Afoola yoo taate afoola namuyyuu qaba. Ati Museen afoola barreessee jechuu jirta isaa? Seenaa afaaniin dubbatamu barreessee jechuu jirta moo ati? No afoola hin jedhamu afoola hin barreessin. Maal barreesse akkamitti beekee barreesse waan kana? Jalqaba Addami otoo cubbuu hojjetee hin kufiniin dura Waaqa eessa jira? Eessa jiraatu? Bakka inni jiraatu? Maal macaafa keessa dubbatee jira Eden keessa jiraata jedhee Musee barreessee jira jettee miti ree? Wal argaas hin jee ila bakka inni dhufe siimaara. Addamii fi waan wal argani osoo hin kufiniin dura. Akkaataa amantuu. Lakki bakka sanii miti akkisiin jedhe ila seerri uumamaa waa'ee samiif dachii uumamurraa jalqabeeti. Mee akka hubattuuf yeroo takka akka gaafii kee hubattuuf. Seerri uumamaa waa'ee Addaam uumamurraa kaasee waa'ee samiif dachiin uumamurraa kaasee seenaa Yoosefitti dhumata. Yoosef waa'ee Yoosef dubbatee achuma irratti umurama. Si galaa miti isaa? Waa'ee Yoosef dubbatee achirratti umurama. Seerri uumamaa jechuun boqonnaa 50ffaan. Tayyib boqonnaa kana keessatti boqonnaa kana guutuu keessatti waan Museen bira jiru miti isa kana guutuu. Gaafa samiin uumamtus Museen bira hin jiru, gaafa Yoosef Gibxiin jirus Museen bira hin jiru. Museen achi as dhalate eega Yoosef du'een booda dhalatee jechuudha zarii isaa keessaa. Zarii warra Leewwataa keessaa jechuudha. Tole Museen wantoota kana akkamitti barreesse? Akkaataa inni itti barreesse qofa natti himi. Achi boodaan deebii qajeela si deebisa. Homaa rakkoo qabu. Goobaas. Jalqaba ishi na dhageeffadhu jalqaba eenyu irraa dhagaye ka jedhu waaqarraa dhagaye fakkeenyaaf Addaamii mataa isaa. Goobas. Mucaa kana harka rukutaa. Oyi wallaahi deebii bareedaa deebistee qoy. Yoom xumure? Goobas. Oyi dasna jedhe ani jiddumaan dasna jedhe osumaan xumuriin akka ati waan gaarii dubbachuu jirtu argeetiin. Amma Waaqayyo irraa dhagee jettee jirta. Akkasii mire? Waaqa isa barsiise.
waaqatu isa seenaa barsiise. waaqarraa dhagaan kan dhalootaan na xumursiisii siin jedhan waa ani oduun jenne karaa murtee hambisuuf hin yaaliin. Ani waa an jedhu dura Lakki hambisutti hin jiru xumuri rakkoon qabu tana qabadhee jira xumuri ayyata. Okay. Dhimmi ijoon gaafii kennaa ati gaafii kan keerraa guruuf na fakkaataadha wanti dhimma ijoo amma gara macaafaa deebisaarta gaafii hin dagatin. Ati waan biraan aseen gaafii xumuri kaate isuma kana sii deebisa beekaa sii deebi'ee jira iyyuu bar sababni isaa Musee rabbitu barsiise erga jette Musee rabbiin barsiisee nan barreessee jettee amantaati. Nutilleen kan itti amanu sun kana Nabi Muhammad alayhi salaam rabbitu barsiise waa'ee Abrahaam Nabi Muhammad Abrahaam muslima jedhanii gaafa Quraana keessatti gaafa Abrahaam muslima ta'uu isaadha suura sadaffaa 67 irratti dubbatamu rabbitu barsiise Quraana keessa jira Allah itu barsiise rabbitu barsiise jedhee Quraana keessa dubbatamee jira. Nabi Muhammad nama dura waa beekuudha miti rabbitu barsiiseen Musee illee rabbitu barsiise Nabi Muhammad illee rabbitu barsiise Nabi Muhammad waa'ee samiidhaa gaafa dubbatan biran jiran Addaam muslima Addaam nama qajeelaa akka ta'e gaafa dubbatan biran jiran Abrahaam muslima gaafa jedhan biran jiran Museen muslima gaafa jedhan biran jiran Yesus muslima gaafa jedhan biran jiran barattoonni Yesus muslima gaafa jedhan biran jiran sabni Israa'el akkana dabre gaafa jedhan biran jiran Quraana keessa wanni dubbatame gootu waan Nabi Muhammad alayhi salaatu wasallam bira jiranii miti waan duraatu itti himame eenyutu itti hime rabbitu itti hime kalaas atuma maal loojikii mati dubbattu kanaan rabbitu itti hime qorannaa seenaati miti atamoo kan jechaa jirtu lakki Quraanaan ala bahaati kitaaba wayiidhaa fidaa seenaa fidaa jechuu jirta akkamitti siif hin nannuti ati amantii jechuun duruma waan rabbiin buusetti amanuudha jechuudha. Akkanatti si deebisuu barbaadeetan. Awwal bareeda deebisaan kan kee deebisa bareeda. Wanti barreeffame hin jiru waaqatu Muhammad Yabicha barsiisee achirra barreeffamee achiin dura wanti barreeffame hin jiru jechuudha xumurri isaa. Ka barreeffame hin jiru jechuudha. Gaarii. Nuti akkatti amanu sitti himeen akka siigaluu jiru nuti kan itti amanu sitti himeen. Fakkeenyaaf rabbiin Abrahaam muslima gaafa siin jennuun jedhe nuti dirqama keenya rabbitti waan amannuuf jecha Nabi Muhammadin alayhi salaam ergama rabbi ta'utti waan amannuuf jecha Abrahaam muslima jedhe sitti himan. Gaafa akkasiin jedhu ragaan ati na gaafattu maalirraa akkas jetta mee maalitti amantee akkana jetta gaafa naan jette ani Quraanarraa hadiisarraa jecha Nabi Muhammadirraa siifida malee ani dhaqeetiin kitaaba seenaa wayiidha siifidame sababni isaadha ati nabiyyitti yoo amanuu dadhabde kitaaba seenaatti amantu. Namni nabiyyitti hin amanne nama annabiyyi jedhutti namni hin amanne kitaaba seenaa osoo kumaatama siifideetitti hin amanne. Fakkeenyaaf amma akka ragaatti yoo barbaadda immoo akkas ifa sii galuuf jechi muslima jedhu jechi islaam jedhu jecha afaan arabiffaati Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam eega dhufaniin booda waan fayyadamameedha sii galam jechi islaam jedhu nuti jechichaa miti gaafa fayyadamnu jechuudha fakkeenyaaf amma nuti jechi islaam jedhu gaafa fayyadamnu jechichaa miti wanni nuti ilaallu nuti jechichaa miti fakkeenyaaf amma nam tokko afaan oromootiin nama rabbiif masakamu ta'ee rabbiin tokko jedhee Nabi Muhammaditti amannaan namtichi suni arabifallee beekuu baatu jannatuma seena jennee amanna nuti hatta afaan arabifaati yoo dubbachuu baatellee jechuudha sii galaa miti isaa fakkeenyaaf amma Nabi Muhammadiin dura nabiyyoonni jiran afaan isaaniitiin erginee jedha rabbiin Quraana keessatti afaanuma ummanni isaa beekuun erginee jedha nabiyyoota suuraa 14 irratti akka jedheetiin dubbata afaan namoonni sun beekaniin erginee jedha nabiyyoota hundumaa ergama hundumaa afaan ummanni sun beekuun erginee jedha garuu amma wanni nuti ilaallu maali hiika jecha kanaati hiikni jechi kanaadha islaam jechuun dictionary barbaadde ilaalaati waan barbaadde ilaalaati addunyaa kanarra waan jiru guutuun hundi isaa submission to the God kanuma rabbiif subhaanahu wa ta'ala buluudha tokkicha rabbi tokkicha samiif dachii uume saniif jechuudha isuma saniif fedha kan kee kennuudha isa saniif buluudha hiikni biraadhaan jiru addunyaa kanarratti ati waan barbaadde dubbis dictionary barbaadde dubbisi hiika kiristaanillee si haayiku muslimillee si haayiku wanni si kennu kanuma fedha kan keedhaa dhiiftee fedha rabbiitiin bulu seera rabbii eeguu jechuudha islaam jechuun kanuma. Deebiin deebistee mataa dhooftee jecha gabaabaa na himuu didde deebiin deebistee musliimummaa yookaan ragaa musliimni qabu hin jiru Muhammad alaa yoo darbii taate malee jechuun wanti barraa hin jiru jaarta jechuudha. Ani yaa goobaasi amala keessatti moo ani donqooroo jibba wallah. Sanuma kaa jechuun ragaa hin jiru jechuun sanuma. Akkasii miti akkasii jedha ani wannan jibbu. Dhaggeeffadhu isaatii si wajjin fixuu qabuuti ani nama waa beeku wajjin haasa'a. Akkasiin jedhan ani donqooroo jibba dachii duniyaa kana keessa wanni akka sareellee akkasiin jibbu akka donqooroo jibbu. Dhugaaf sitti maan wallahi dhugaaf siin jedhan uumama kii yoo na hubachuuf dandeesse yoo na wajjin haasa'uu barbaadde na hubachaa na wajjin haasawi na hubachaa ijoolleen shamaraatu nama hubataa nama wajjin haasa'u ati nama ilma dhiiraati sii galaa miti isaa saatii wanni fixaa jirru akka hubattuufi malee taphachuufi miti saatii kanarra wanni sirree jirruuf akkasiin jedhani nuti muslimni
islaamummaan namni muslimaa dura jiraachuudhaaf dirqama macaafa biraa fiduu siif hin qabu siin jechuu ka dura si hubachiisa kana. Lammaffaa rakka si hubachiisu jiru jechi islaam jedhu akkanumatti jechi islaam jedhu kana hiika isaa dhabarii siin jechuu jira. Hiikni isaa rabbiif tole jechuu jechuun. Hiikni isaa rabbiif tole jechuu jechuudha. Tole. Erga kana taate jechi islaam jedhu rabbii tokkichaaf tole jechuu erga taate. Abrahaam yoon gaafadhe ragaan barreeffame jira moo hin jiruudha? Hin jira yoo ta'e ragaan hafi hin jiru yoo ta'e bakka hin jiru. Bugad. Waan donkooroo kana wajjin maaltu isaatti nu gubsiise? Sa'aatii guddaa kana deefee kana waa beeku zeenee wajjinaa somna wanni deemiti waan qubee bara dhufoodha. Afaan haasawuun beeku hayyee tole itti dubbannamee itti finna waan haasawaatiin turre. Maali kun? Eeywa wanni jechuu barbaade jechi islaam jedhu wanni nuti ilaallu jechichaa miti. Jechi islaam jedhu dhugaadhaa quraana keessa dubbatamee jira. Macaafa keessatti illee afaan Hibruutiin illee jira. Afaan Oromoo keessa yoo barbaadde ammoo afaan Oromootiin islaam jechi jedhu hin jiru. Afaan Oromootiin miti. Amma jarri wanni nuti nurraa barbaadu rakkoon afaan Hibruu keessa dhaqanii yoo kennaniif lakkin fudhannu jedhan afaan Hibruu hin beeknu. Keessaan nu kennu jedhan afaan Oromoo. Afaan Oromoo kaluu kan hiikaniiti afaan Oromoo keessa nu kennu. Tayyib quraana keessa lakkin ta'u. Abrahaam rabbi tokkichaaf bulaa ture mon turre. Ajajamaa ture mon turre. Ajajamaa ture. Abrahaam ajajamaa ture. Museen rabbi tokkichaaf ajajamaa ture mon turre. Ajajamaa ture. Tayyib islaamummaan Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam waa shan irratti ijaaramaa jedhan. Shanan san keessa tokkoffaan rabbiin tokkicha jettee itti amanu. Ashhadu an laa ilaaha illallah. Rabbii tokkicha malee kan biraan jiru kan haqaan gabbaramu jettee amanuudha. Inni kun macaafa keessa jira? Jira. Waaqayyo tokkicha, Waaqayyo keenya tokkicha, Waaqayyo keenya gooftaan tokkicha jedha macaafa keessatti. Museen illee dubbatee jira, Yesuus illee suma kana dubbate. Okay. Tan. Lammaffaadha ammoo Nabi Muhammad alayhi wasallam akka ergamaa ta'an. Kun ammoo erga Nabi Muhammad alayhi wasallam dhufanii nama hundarra dirqama ta'a. Kun ammoo salaata lammaffaarratti. Lammaffaarratti salaatu. Sagaduun jira macaafa keessa. Jira Waaqayyo sagaduun jira. Yesuus Kiristoos sagadaa ture Waaqayyoodhaaf. Nu isa sagannuuf hin beeknaa jedha. Kun ammoo sooma. Soomni jira macaafa keessa. Jira. Yesuus soomaa ture, Musee illee soomaa ture. Zakaa baasuun jira yookaan harka kurnaffaa kennuun jira. Jira macaafa keessa jira. Yesuus Kiristoos mataan isaa dubbataa ture, seera Musee keessa illee jira. Zakaa baasaa akka zakaa baasaa jedhu jechuudha. Hajjiin jira. Jira macaafa keessatti faarfannaa boqonnaa 84 irratti hajjiin gara bakkaadhaa akka godhamu jira. Macaafuma keessa dubbatamee jira. Macaafa kiristaanni amma harkaa qabu kana keessatti bakkaatti akka hajjiin godhamu dubbateetiin jira. Hajjiin akka godhamu dubbateetiin jira. Macaafa keessa jira. Macaafa isaanii kana keessa jira jechuudha. Kanaafuu amma bu'uurri islaamummaa shananuyyuu guutuun isaatu macaafa keessa jira jechuudha. Eega macaafa keessa jiraatee islaamummaan duraan jiru akkamiin jettasa? Maal nagaa qabda fayyaan kee akkam? Sanfaallaa ammoo kan gaafadhu yaan. Amma nuti rabbii tokkichaaf buluun Abrahaam rabbii tokkichaaf bulee, Museen rabbii tokkichaaf bulee jenna kanarratti mormiin hin jiru. Tole. Kiristaanummaan jira. Yesuusiin duraa mitiyyuu. Osoo Yesuusii akka isin jettaniiti osoo Yesuus rarraafame hin jedhin dura kiristaanummaan jira. Namni kiristaanummaa amma jiru kanatti tamani jira. Gaafiidha kun. Gaafii wal fakkaataa jechuudha. Nuti amma akka jirutti isin ibsin. Kiristaanummaan jira. Kiristaanummaan jira. Museen kiristaanummaatti amanee jira. Abrahaam kiristaanummaatti amanee jira. Yaaqoobis kiristaanummaatti amanee jira. Isaaq kiristaanummaatti amanee jira. Ishmaa'eel kiristaanummaatti amanee jira. Raajonni saba Israa'el kiristaanummaatti nabiyyoonni saba Israa'el kiristaanummaatti amananii jirani. Isa kana kan gaafatamuu qabu. Kana guddaan kan gaafatamuu qabu wanni akka dhakaadhaa kan jiru. Rabbitti amanuu hundinuu ni amana. Macaafa keessa bane ati bakka barbaade Waaqayyo tokkichaaf sagadanii jedhamu. Abrahaam Waaqayyo tokkichaaf bulee jedha. Yesuus Kiristoos illee Waaqayyo tokkichaaf bulee. Tole kun kirikiriin qabu. Islaam jechuun isuma kana. Waaqayyo tokkichaaf buluu jechuun. Akka islaamummaan jedhu sammuun keessanuu ni beeka akkanumatti. Yesuus Kiristoos kadhachaa bulee Waaqayyoon kadhachaa bulee. Allah kadhachaa bulee jedha duratti isin mul'isaa ture kitaaba afaan Arabiffaa keessatti. Macaafa qulqulluu afaan Arabiffaatiin Allahaaf sagadaa bulee jedha macaafa. Allahaaf sagadaa bulee jedha macaafa. Taayyeef sama. Eenyu dubbataa isin keessa dubbadhu ayyee. Yooniidha argamaan jira yoo ta'e taa'aan ture. Jira Waaqayyoof galannaa ta'u nagaa keessanii. Okay. Nagaadha alhamdulillah. Waan kana deebisuu dandeessa waan amma gaafadhe kana? Ayyee badambiitti akka gaariittanii wanta irraa barbaadu irraa dubbachaa jirtu. Wanta
akka isin gidduutti illee wanta warri kutu tokko adda baastaniif amma faarsaa keessaa caqasa wayinuu kaastanii macaa faarfannaa keessaa mee asitti Okay, san dura mee kan jedhe san adeemsuu dandeessa kan jedhe gaafii hangaafadhe jidduudhaan. ani anjaraa osoo hin taane isa isin yaada amma isin haasaa turtan irratti waaqni Abiraam fa'aa Yaada itti deebita. Yaada irratti ibsa kan keeni kennetta. Yaada kan keeni kennetta. Kan gaafadhe san irratti ati gaafii deebii qabda. Gaaffii isin gaafachaa turtan sanallee hin argine ani amma seennaan abbaan caalii fa'aa ol na harkisnaan hin seene san dura gaaffii kamii akka gaafachaa Okay, tamam. Isuma san isi ibsaati san irratti wanna jettee yaada kan keetti buufta rakkoon. maarree waan sin Akkin jedhe ani. Akkin jedhe. wanta isin Abrahaam kiristaanummaa dhaggeeffate jedhu. Abrahaam faati Museen faati Yaaqoob Isaaq faati kiristaanummaatti amananii jiranii akkaataa kiristaanni amanu kanatti amananii jiranii. yoo isa kiristaanonni nu itti amannetti waan isaan amananiif waan isaan itti amananaa turan waaqa sanii amma itti amanaa jirrudha. Jira sagaleen kun. Bas. Ni jira amma naaf gala akka kanatti naaf gala. Hayyamee ati waaqni waaqa abbaa ilmaa afur qulqulluutti amantaami ati abbaa ilmaa afur qulqulluu sadan waaqa tokkotti amantaami. Eeyyee. Tole Abrahaam abbaa ilmaa afur qulqulluu beekuu isaadhaan naa kenni ragaa. Nuyi waaqa abbaa ilma afura qulqulluu jennee akkasitti waaqa abbaa waaqa ilmaa minaamni isa jedhu sana osoo hin taane kan nuyi itti amannu waaqayyo tokkichi nuyi itti amannu kun immoo Isa kanatti namantu rakkoon qabu yoo isa kanatti namanne. Waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa waaqayyo afura qulqulluu sadan waaqa tokkotti amantamu namantu. Waykaa ustaaz. Abbaa ilma afura qulqulluu jedhee qaama sadi. Ustaaz sinii deebisaan jira. Abbaa ilma afura qulqulluu jedhee akka itti amannuuf akkasittiin bartoonni illee akka namoota cuubaniif kan seera kaa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Inni immoo Musee fa'aa booda, Daawit fa'aa booda, Abrahaam fa'aa boodadha. Kanaaf iyyuu nuyi kiristaanonni abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokko beekanii siin jedhe gaafiin kiyya. Hello. Gaafiin kiyya abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokko beekanii Abrahaam faati. Elaa beekanii waaqa abbaa ilma afur qulqulluu kan jedhu akka nuyi akkasitti itti amannuuf kan qajeelfama kana kaa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Inni immoo kakuu achi dura warri jiru beekanii siin jedhe warri Yesuusiin dura jiru beekanii isa kana. Kiristoosidha kanaaf kiristaanota jedhamna. A'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim. Warri Yesuusiin dura jiran immoo kan jarri duraan beekanii warri duraan beekaa Abrahaam beekaa abbaa ilma afur qulqulluu dhageeffadhu aboo abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu kana Abrahaam beekaa Museen beekaa Yaaqoob beekaa raajonni saba Israa'el beekanii gaafiin kiyyeessa kana beekanii jarri kun warri duraadha beekan mun beekan. Wanta san duran kaamne akkamiin beekusti? Isti wanta ammati wanta otootiin alatti dura kaamne nagawama biyyi keessan fayyaan keessan akka waaqni guyyaa keessa kaamamoo maal waaqni guyyaa keessa kaamamoo waaqni keessa kaaman bakka sadiitti adda qoodamamoo si ustaaza qoy waaqni guyyaa keessa kaamaa siin hin jenne qajeelfama kaame siin hin jedhe qajeelfame waan kaamne maanaan jettare waan kaame akka waan kaame akka beekamaa naan jettare qajeelfama siin hin jedhe ammallee waaqa siin hin jedhe kun qajeelfama miti bar waaqa keessanisi mee fakkeenyaaf namni abbaa ilma afur qulqulluu sadan qajeelfama aboo meen jarjariniif waaqni qajeelfaman ta'u ustaaz burri hamaasi keessaa aboo akkisiin jedhe abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokkodha kan jedhu kanatti namni hin amanne fakkeenyaaf amma ani ittiin amanu abbaa ilma afur qulqulluu waan jedhamu kanatti hin amanu sadan waaqa tokko jedhee hin amanu rabbi tokko qofa jedhee ittiin dhiisa ani kiristaana jedhamaa nam hin jedhamtu sababiin isaayyuu kiristaana sababiin ati hin jedhamneef Yesuus Kiristoosin hordofaa hin jirtu ka kiristaana jechuun bare hordofaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Namni waaqayyo abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokko hin jenne kiristaana ta'uu danda'a namni kanatti naman. Namni gabaabaadhumatti namni Kiristoosin hin hordofne kiristaana hin jedhamu. La Kiristoosin siin hin jenne Kiristoosii fi walaa ibaluu siin hin jenne namni abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokko hin jenne kiristaana ta'uu danda'a. Sinii deebisaan jira ustaaza. Ela
Abbaa maqaa abbaa fi ilmaa kana hafuura qulqulluutti akka cuubamu nama hundumaa akka cuubaniif nama hundumaa akka barsiisaniif qajeelfama kan kaa'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Nu immoo warri gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin hordofnu namni kanatti kiristaanota namanne kiristaana ta'uu danda'a siin jedhe gaafii gabaabaa. Namni kanatti namanne abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqayyo tokko kan jedhu kanatti namni namanne kiristaana ta'a. Injiru sagaleen koo. Sagaleen kan keen jira deebii kan keettu hin jirre malee. Namni abbaa ilma hafuura qulqulluutti hin amanne sadan waaqa tokkotti jedhee hin amanne kiristaana ta'uu danda'a. Roomi qafaarra deebii jira jechuudha. Maal jette yooni? Akkamitti namni ajaja gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namni qajeelfama Yesuus kennerra hin fudhanne akkamiin kiristaana jedhama? Qajeelfamni kun qajeelfama Yesuus hin kennamedha siin jechaan jira. Okay, kanaafuu hin danda'amu jedhi kaati. Namni kiristaana ta'uu hin danda'u jedhi kaa. Dubbachaan jira hin dhaga'amu sagaleen koo. Kiristaana ta'uu hin danda'u jedhi kaati. Namni abbaa ilma hafuura qulqulluutti hin amanne kiristaana hin ta'u jedhi kaa. Ati maaliif paartii tokko qofaa fudhattani guutummaa paartii ati gar tokko bichaa qooddee fudhachuu maaltu fide? Namni kiristaana jedhamuudhaaf Yesuus Kiristoosin hordofuu qaba bar. Waan Yesuus Kiristoos Yesuusin hordofuu waggoo jettu ati. Waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko namni hin jenne kiristaana ta'uu danda'a. Gaafiin keessa kana yeroo 8ffamu sagantafaara sidee bulchu. Kana qofaa miti waanuma Yesuus Kiristoos isan abboomne namni kanatti namanne si gaafadhaan nama kanatti namanne kan hin goone kiristaana miti siin jechaan jira. Nama kanatti namanne ila nama kanatti namanne namni kanatti namanne kiristaana ni ta'a. Namni kanatti namanne. Ala Ustaz gaaffii nama gaafatanii akka yaada yeroo kun nafa meeqa si deebi'a siiras miti fudhatamaas miti yeroo takka qofa irra si deebi'a gaafatanii akka yaada gaaffii gaafatanii akka yaada yalla maaliif anaaf narra jalis خلاص si deebisaan jira yalla خلاص maal na deebista sa بس ساعتي انا سيقول سمو ساعتي يرو ميقرا سي ديبيرو يوبان تو كوزوباتشي سودا انا سيقول سمو انا فبان كيت سيقول yeroo meeqa si deebi'a saan yeroo meeqa si deebi'e gaafii tokkicha na deebisu dadhabdaati ana mana bira dhuftee rabbiin tokkicha namni hin jenne muslima taayoo naan jette ani musliman ta'uu siin jedhe namni waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko hin jenne kiristaana ta'uu danda'a kiristaana jedhama siin jennaan maaf deebisu dadhabda sa tayyibati deebis mee amis yu kayettu danda'a okay la akkasidha wantichi warri Yesuus maqaan inni kiristaana jedhamu kan baafame duuka butuutaafidha. Hawaariyaattis keessattidha maqaan kun kan ba'e. Garuu kakuu moofaa keessatti immoo maqaa haaraa isiniifan baasa kan jedhu kakatamee ture. Warrooti kana dura turanii amantooti waaqayyoo Yaahuwee amanaa turan sunii Yaahuwee jedhamanii warra waamamanii saba waaqayyoo ijoollee waaqayyoo jedhamanii waamamaa turan. Kakuu haaraa keessatti ba'ee maqaan kiristinnaa jedhamu. Kanaafi inni waaqayyoon amanaa ture. Yaa warra koomentii meetiin hummaa murteessaati amma mee waan isiin jette kana. Ani waan maqaa kiristaana jedhuu gaafadhee ani wama maqaa kana gaafadheedha. Yoom gaafadhee wama maqaa kana. Ani yoom waan maqaan kun eessaa dhufee yoom kiristaana maqaan jedhu jira yoom jedheen hin gaafanne waan kana hin gaafanne hin dubbanne rabbiin man kiyya obsanaa kennu malee. Isii wajjin mataan nu dhukkufeeti. Taayyeef tamaam. Akkasiin jechuudha. Akkasiin jedheedha. Gaafiin kiyya akkasiidhaa miti. Akkii jedheen. Ati fakkeenyaaf ati abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko waaqayyo sadan waaqa tokko jettee amantaa miti. Eeno. Okay. Namni akkana jedhee namanne waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkooti namni jedhee namanne kiristaanii jettaani ati. Lakki. Jedhu. Akka. Tanuma barbaade kalaas. Hafuura na baafachiifteedha. Mee waan xiqqoo dabar kana sababa kanaaf waan xiqqoo agatti tana dubbattu amma ati qajeelchisa na deebiste waan xiqqoo agana dubbattu gurbaa yeroo kudhan meeqa deebi'e tayyib ergaa hin jedhamu taate Abrahaam faati waan kanatti amananii hin beekan Museen faati waan kanatti amananii hin jiran raajonni saba Israa'el waan kanatti amananii hin jiran Yaaqoob waan kanatti amananii hin beeku Isaaq waan kanatti amananii hin beeku namni quba qabu hin jiru kakuu moofaa keessatti warri jiru guutuun waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko namni jedhee amane tokko illee hin jiru. Jirri sun akkamitti kiristaana ta'an?
Amanaa turan. Akkamitti kiristaana jettanii isin? Amanaa turani. Abrahaam amanaa ture. Yaaqoob amanaa ture. Maal Hundi jedhee isaanii amanaa amanaa ture. Yaaqoob Yesus Kiristoos atu fooniin hin mul'atin dura Yaahuweema keessatti waaqeffamaa ture. Kanaafi Yesus Kiristoositti amanaa ture Yaaqoobis Abrahaamis. Maal Yaahwee keessa maaltu jira si? Maal taate nagaa qabdaate? Yaahuwee keessa ture Yesuus Kiristoos. keessa maal nagaa qabdaate? Abbaa ilma afur qulqulluu qaama of danda'aadha. Bar faarsiin of danda'aadha bar. Faarsiin of danda'aadha. Kullee faarsiin of danda'aadha. Qaama sadii jedhee mana kiristaanni kamiyyuu qaama sadii jechuun qaama of danda'aadha kunillee aan akka jechuu danda'udha. Abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokko jedhamee amanama kiristaana biratti. Mee Abrahaam eessatti akkas jedhee amanee beeka takka? Yaaqoob eessatti akkas jedhee amanee beeka? Dhugaadha Yesuus raajiin akka dhufu dubbataa turan. Masiin akka dhufu dubbataa turan. Kun ammoo waan waaqa dhufa jedhee namni waaqatu akkana ta'a jedhee namni dubbate. Fakkeenyaaf amma Abrahaam mee irra guddaan Abrahaam. Abrahaamii fi Musee haa fudhannu nabiyyoota bebbeekamoo keessaa. Mee Abrahaam eessatti abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokko jedhee amane? Abrahaamii abbaan ilma afur qulqulluu yoo namanneeyyuu Waaqayyo tokkosa jedhutti amanaa ture. Waaqayyo tokkosa jedhu keessa afur qulqulluu jira. Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, Waaqayyo afur qulqulluu, Waaqayyo tokkosa jedhu keessa ture. Atu fooniin hin mul'atu. Keessa hogguu jettu akkam maal keessa hogguu jettu maal shaantaa wayii ta'edha moo keessa minaamina jettu? Maal jechuudha keessa jechuun? Abrahaam waaqa tokkichatti amana. Tayyib anillee itti amana. Ani musliimatti amana. Anaa fi Yesuus Kiristoosil anaa fi Abrahaam tokkoma. Anillee waaqa tokkicha jechuu jira. Atammoo akkuma maal shaantaadha moo ati ka keessa seenaa keessaa bahu akkam na gochuu jirta isaa? Akkamiin na ibsu jirta? Akkasmini Waaqayyo tokko gaafa seera uumamaa kaasnee ilaallu Yesus Kiristoos Waaqayyo wajjin akka ture. Jechuun ati gimmitii kan keessoo hin taane ani kan barbaadu bara Abrahaam waan kanatti amanu. Fakkeenyaaf amma Abrahaam waaqa abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokkotti amanu. Eegaltee jecha ifa galaadhaan olii gad oofuudhaa miti. Fakkeenyaaf amma ati akka kiristaana tokkootti macaafa keessatti abbaa ilma afur qulqulluu waan jedhu macaafa keessanii qabda akka kiristaana tokkootti. Garuu Abrahaam waan kanatti amanu. Waaqni guyyaa keessa hin dhalatu waan guyyaa keessa addaan hin qoodamu kun keessaa ba'ee kun keessatti hin deebi'u waaqni tokkichu. Durillee amalleessu. Abrahaam waan kanatti amanu eessaan? Abrahaamiin hin amana. Keessummaamti jalqaba gara Abrahaaman deeman iyyuu Waaqayyo tokko sadiin mul'atee Abrahaamiin gara Abrahaam warri dhaqanii fakkeenya isa kanaati. Fakkeenya kakuu haaraati. Tokko. Lammaffaa immoo Isaayyaas. Irranaa deebime. Maal jettee? Keessummooti gara Abrahaam warri dhaqanii keessummooti warra gara Abrahaam dhaqan yeroo jalqabaa fi namoota sadiin arge jedheen Abrahaam dubbataa ture suni inni waa'ee Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, Waaqayyo afura qulqulluu fakkeenya isaadha Abrahaamiif. La eessarratti akkas jedha eessarra fiddeeti abbaa ilma afura qulqulluu. Macaafa keessa wanti abbaa afura ilma afura qulqulluu jedhamee ittiin dubbatame Waaqayyo abbaa ilma afura qulqulluu kakuu moofaa keessa bakka takka fiduu hin dandeessu. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa afura qulqulluu kan jedhamu hin jiru macaafa kakuu moofaa keessa. Abrahaamillee ati qajeelchi jettu sun illee Abrahaami. Ati sammuu kan keetiin ni jirta malee Abrahaam quban qabu waan ati jette kana. Dubbii Waaqayyoo quba qaba. Ishii amma mee waa'ee Abrahaam irrayyuu nabiyyuu Isaayyaas waa'ee isa dhufee foon uffatuu kanaa dubbateera. Isqeel dubbateera. Kanaaf raajooti darban hundumtuu waa'ee Yesus Kiristoos foon uffatee akka inni mul'atu Waaqayyo isa foon uffatee. Yesus dhufuudhaa miti goba jeeqoo. Yesus akka dhufu faarfannaa keessa jira masiin akka dhufu. Akka mucaawwii dhalatu dubbatamee jira. Taayib haa fudhannu isa sana akkasumatti jirtutti. Ani kanaa miti gaafiin kiyya. Yesuus akka dhufu deemu fakkeenya Museen akka macaafaatti Museen raajii akka dhufu raajii ta'e akka dhufu dubbatee jira jedhama Isaayyaasitti dubbatee jira. Amma kanaa miti bakkeen siin jedhe. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa afur qulqulluu sadan waaqa tokko jedhanii bifa kanaan bifa amma kiristiinitti amantan kanaan. Abrahaam wanni kun beeku bu'uura. Amantii ati Pheenxeellee taate Ortodoksiillee taate beezikii gurguddaa kiristaanummaa keessa jiru. Yoo Pheenxee taate beezikii 5 qabdan isin. Beezikii gurguddaa 5tu jira. Ka amantii kiristaanummaa irratti dhaabbattu. Yoo Ortodoksii taate ammoo ati beezikii 7tu jira. 7 lama keessaa gatte Pheenxeen. Pheenxeen lama keessaa gatte beezikii 5tti deebistee 5tu jira. Beezikii gurguddaan tokko san keessa sillaateedha. Beezikii guddaadha beeki kun barsiisa guddaadha. Waa'ee waaqaati. Kanaafuu Abrahaam
Akkam isin jettan kanatti abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokko bakka inni itti jedhetti amane. Museen bakka akkas jedhetti amane wayiidha natti mul'ise. Jecha fagalaadhaan. Lakkela akkasitti salleektu godhamee waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo afura qulqulluu jedhame yoo salleekti godhamee hin jirrellee gaagidduunsaa Museenis argeera, Abrahaamis argeera, Isaayyaasis dubbateera. Kanaaf hin jedheen waaqayyooma keessatti olitti qabamanii waaqayyo abbaa keessatti olitti qabamee sadan waaqayyo waaqeffamaa ture, Abrahaamii waaqeffamaa ture, Museedhaan waaqeffamaa ture, Isaayyaas. Waaqa wanni jedhamu kun waaqa wanni jedhamu maaltu keessa walitti qabama? Maal Ila wanta tokko faarfannaa keessatti maali? Maal keessa walitti qaqqabame ati barre waan uumama wal fakkeessu jirta. Waaqayyo hafuuraa jedhama caafani. Waaqayyo tokkichuma inni lama hin jiru. Keessatti walitti qaqqabamee jechuu jirta. Keessatti qaqqabamee ture. Achi keessa immoo baheetiin dhufee jechuu jirta. Maal ati akka jechaa jirtutti waan uumama wayii fakkeessitee baroo keessa seenee fakkeenya ana keessa amma fakkeenya afaan keessa garaachi jira garaachi keessaa bahee fi keessa seenee isa kana jechuu jirta. Kun sirriidhaan malakootiidha akkasitti miti garuu waaqayyo ilmaa foon uffatee amma dhufetti dhalli namaa amma ijaan isa argutti inni waaqayyo abbaa keessa ture. Kanaaf hin jedhe malee akka qodaa minaaminii miti su malakootiin hundeef bandazii ittaayya. ማል ዋቀዮ በር ራሱ የቻለ አካል እንዳለው ታውቃለች ወይ? ብቻውን ሶስቱ አካል ኮን የሚባለው ዋና ከሰተ የኦርቶዶክስ ታዲያ መለኮት አንድ ነው በመለኮት አንድ ነው በሶስት በአካል ደግሞ ሶስት ነው የሚባለው። አካል ማለት ራሱን እየቻለ እኔ ነኝ የሚል ወይም ማለት የሚችል ማለት ነው። አና ጀቹ ከንደንደው ዮካን ካከዝ ጀዱ ጀቹ ሁም ደቃሙ ደንዳ ati wal keessa seensisu jirta kun sirriidha miti. Sillaase jechuun duruma jalqabuma akaaleen sadii ta'uu qaba sillaase tamanuudhaafati. በሶስት አካል ማመን አለብሽ። በአካል ሶስት በመለኮት ደግሞ አንድ ናቸው በአካል ሶስት ናቸው ነው የሚባለው። ሶስት jechuun ammoo waan of danda'e akaalii sadiitu jira. Isa kana namni beeku jiraadha amma bakka kanaan Abrahaam quba qaba waan kana hin qabu. Abrahaam hin beeku waan kana quba hin qabu. Akka nuti amannu kanatti amanna malee fakkeenyaaf Abrahaam waaqayyo tokkicha jedha. Anillee waaqayyo tokkicha jechuu jira. Sillaaseen morma. Abrahaam quba hin qabu sillaasee. Qaama sadii kan jedhamu kana quba hin qabu. Qaama sadii waan jedhamu kana Abrahaam quba hin qabu. Museen quba hin qabu. Waaqayyo tokkicha qofa quba qabu. Abrahaam quba hin qabu. Museen quba hin qabu. Nabiyyoonni tokkollee ka quba qaban hin jiru waaqa qaama sadii kan jedhamu kana. Isa kanaa fi kiristaanummaan beezikiin kiristaanummaadhaa guddaan isa kana. Eega kana taate Abrahaam kiristaan osoo hin taane amantiin isaa amantii musliimaatti wal fakkaata jechuudha akkuma macaafaatitti. Fakkeenyaaf Sillaasetti namu qaama sadiitti namanu ani. Abrahaam illee hin amanne macaafa keessa hin jiru. Abrahaam qaama sadiitti namanu. Museen qaama sadiitti namanu. Kanaafuu kiristaanummaan yaanni kun yaanni Sillaaseedha kan dhufe Yesuus erga dhufeen booda jechuudha. Yesuusiyyuu qaama sadii barsiisee hin beeku takka. Yesuusiyyuu qaama sadii barsiisee hin beeku takka. Qaamni sadii wanni jedhamu hin jiru. Garuu ammoo achi boodaan dhufe wanni kun. Waaqni ammoo guyyaa keessa naa roomsamu. Akka jechaa jirtutti amma duraan keessa ture keessaa bahee jechuu jira. Kun akkamitti sammuun kan keessi fudhattee hin beeku malee naaf hin fudhatamu keessa seenee keessaa bahee waan jedhamu kanaani. Akkas hin jenneen isaanii waaqayyuma abbaa keessatti beekuu yaahuweema keessatti beekuun jedhe malee akkas hin jenneen. Keessatti beeku jechuun maal waaqayyo hafuuraa miti እግዚአብሔር መንፈስ እኮ ነው የሚባለው ማለት እግዚአብሔር ራሱ መንፈስ እኮ ነው የሚባለው waaqayyo hafuura jedhama keessatti beekanii akkas jedhanii namni tokko ka beeku hin jiru akka kanatti akka jette kanatti ilma jedhamee akaaliif danda'a hafuura qulqulluu akaaliif danda'a kan jedhamee akkasitti barsiifamu nabiyyiin tokko hin beeku waan kana wanni kun waan guyyaa keessa dhufamee akka kiristaanummaatti macaafnuyyuu bakka takkatti waan kana gadhaabee dubbatee hin beeku guutummaa macaafa keessa yoo ilaalteeti jalqaba irraa kaasee aga xumuraa yoo dubbiste ሶስቱ አካል ከጅሩ kan ሶስቱ አካል በመለኮት አንድ ከጀደሙ ወሊት herreegame bakka garagaraati dhufeeti malee wanni kun macaafni waan dubbatuudha miti kanaaf amantiin kun amantii guyyaa keessa dhufte sirriidha miti rabbiin tokkicha qofa jedha sadan waaqa tokkoon jedhina wanni jennuuf sababa kana nuti no akkas miti ka waan bara keessa dhufe miti kuni ustaaz rabbiin tokkicha jenneen dhugoomsina rabbiin tokkicha jennee dhugoomsuuf akki itti isin amanaa jirtanii fi
akkitti Daawit faa, Museen faa, Abrahaam faa amananii darban sun Ati tokkodha. cufadu Mee siin tokkummaa jennaan isaa ati ifan. gaaffii tokkicha yoo mucayyoo tanan qattee barate gaaffii tokkicha ta'e yeroo kudhan irra sii deebi'an. Obsaa akka Ani daandiirra deemaa otoon daandiirra deemu wacana biraallee otoo dhageessu abbaa yoo ni cufadhu nama biraa wajjin haasaa malee ifaan ifaa kana wajjin haasaa yoo misiyoon yoo fixatte jechuudha. Ati gaaffii tokkicha yeroo kudhan irra sii deebi'e tokkichi naa deebisuu dadhabde atamma deebitee na wajjin haasofta maaltu si wajjin mataa na dhukkubsiisa. Ati namaan deebistu gaaffii ifa galaa waan ifa galaa si gaafadhe yeroo kudhan irra sii deebi'e lakkaa'e hin didde. Egaa diddee ani sidiisu malee fuuldura akkasitti naasa hin kaa'ela. Kanan siin jechaa jiru daandiirra deemaa deebii sii laachaa deemaan jira. Deebiin sii laadhu yoo ati fudhachuu dhiiste an deebii sii kennuun dhiisne. maal yoo mana jiraatte Akka yaada keetti deebisuun immoo dirqama koo miti. Deebii dhugaa yoo mana jiraatte yoo karaa deemaa jiraatte yoo mana jiraatte ati kiisa keessa fuutee naa deebista moo lafaa fuutee naa deebista mana keessa fuutee naa deebista amma karaa irra illee jira sammuu kan kee keessa naa deebista malee kanan siin jechaa jiru abba yoo niin irraa dhaabi kalaas haasaba baay'attaati خلاص yeroo biraa haasoftamu ani isaatti gubuu kaasirra hin jiru beeku ani amma si duukaasuu barbaadeera ustaaz nan buusin na duukaasai evidensii qabda taanaan na duukaasai si duukaan haasaa la evidensii qabda evidensii nama qabutu afaan gaafii kudhan yeroo kudhan si gaafadhe deebisuu dadhabda maal ati saatii gubuudhaaf yoo deemte saatiin nu biratti widdiidha tamaamanii waa barsiisee waa hubachiisee asirraa deemu barbaada malee wannaadhaan ayyee tole I miss you ayyee galatoomte illee ulfaadhuti yeroo takka mee inaaf ifaan ifaa kanatti deebi'amee mucaa dhiiraa kanatti haasa'u maaf deebistan kana ijoo ana buuse Gaaffii sin gaafadhu ustaas kaleessas. gaafii gaafadha ayyee kaleessan gaafadha laatu Okay, gaaffii si gaafadha. Gaafadhu gaaffii. gaafadhu Okay, eshi gaaffii meeqa si gaafadhu har'aaf? digdam No diddam baay'ee gaaffii baay'een qaba garuu har'aaf gaaffii lama sin gaafadhu. no yeka gaafadhu rakkoon qabu digdamallee gaafadhu shanillee gaafadhu rakkoo miti hubachuu mata danda'e malee garuu gaafii gaafachuu ndara wanni ate hubachuu qabdu ani muslima wagguna gaafattu ati anaan dhaqxeeti macaafarraa naa kenninaan hin jettu yoo na gaafate yoo macaafarraa na gaafate macaafarraa yoo akka islaamummaatti na gaafatte ammoo anatu siif kenna ragaa siif kennu ammoo fudhachuudha eegasanii waan si hubachiisu san hubachuudha jechuu itti fufi. No, quraanarraa sin gaafadha malee yoo matsaafarraan alaattan himaa sin hin dhaga'u maaliif matsaafa kanatti amanaan jirtan gatii ta'ee fi quraanarraan itti himtu. Ati ammoo quraanatti inni amantaa wanta gatii ta'ee fi ati ammoo quraanatti inni amantaa gatii ta'eef rakkoo hin qabu baay'ee tole itti fufi. Gaafadha takka. Okay, eshi. Musliimni tokko musliimuma ta'uusaa fi mootummaa waaqayyootti jannatatti hin gala. Quraanarraa naa deebisa. Tokko gaaffii gosa duraadha. Okay. Ayyee ta'e tokko hin deemna. Jalqaba maal jetteme irra deebime yeroo takka waan jettisa. Namni tokko musliimummaa sababii ta'ee fi jechuudha. Amma fakkeenyaatii fi akka dubbii waaqayyootti namni tokko waaqayyoo kiristoositti yoo amanee jireenya bara baraa argata jedhee gatii barreeffamee fi an kiristoositti amanuu koo fi jireenya bara baraa argadheera jedheen amana. Fayyeera bakka dhukkuba cubbuurraa jedheen amanaan sababiin kiristoositti amaneef. Yohaannis 6:3 irratti akkasumaan waaqayyo ilma isaa tokkicha laannee namni hundumtuu hafayyuuf malee akka baduuf mini gatii jedhuu fi an kiristoositti amanuu koo fi fayyeera bakka mirkaneeffadheera. Kanaaf isin immoo musliimootis gannata galla jedhanii haasa'u nagaa gatii ta'ee fi quraanarraa musliimni jannatatti gala kan jedhu jira. Akkaataa hubatteetti jechuudha. Akkaataa hubatteetti Yesuus Kiristoositti waamanii jannata seenanii kan jedhudha. Itti sammeetti deebiin amma situ kaasee amma yoo keessa jala seenes jala baxabatama. Tole musliimni jannata seenaa akkati jette yoo gaafiin kan kee namni musliima ofiin jedhu hundi yoo jette lakki namni musliima ofiin jedhu hundi jannata seenaa miti. Sababni isaa namni musliima ofiin jedhu hedduu jira. Nama hin salaanne argitaa nama rabbitti waama ko argitaa nama musliima ofiin jedhu kan waan hin taane dalagu argitaa kan nama ajjiisaa deemu argitaa durriyyee argitaa nuti islaamummaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa dubbatu
akka isin hawwitanii miti jedha suuraa afuraffaa irratti akka isin hawwitanii miti akka warri yahudaaf kiristaanni hawwanillee miti jedha jannata seenuun akkasii miti namni hammeenya dalage muslima haa ta'u yahudaa haa ta'u kiristaana haa ta'u namni hammeenya dalage ibidda seena galata galfama waan saniinii jedha garuu ammoo namni Allahitti amane sigaraa miti isaa namni Allahitti amane haala inni kuni waan gaarii dalaguun hojiilee gaggaarii qabu namni Allahitti amane guyyaa qiyaamatti amane sigaltee dalagaa gaarii qabaachaa namni amantii qabu akkasii sun jannata seenanii jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti jannata seenanii jedheetiin dubbataa jechuudha kanaafuu muslima namni ufiin jedhe qofa jannata seenaa miti suuraa afuraffaa irra jira Ibadah akka qabdaa No, Google raan ilaala. Okay, tamam. Baafachuu dandeessaa? No, boodeen ilaala. Okay, qabadhu ayyee tole. Lakkoofsa isaadha qabadhu tokko tokkoon. Ayyee. Suuraa afuraffaa ayata 223 irra jira. Ayata 223 irra jira jechuudha. Sigattee akkas jedheetiin dubbata. Namni amanee akkasumallee ammoo wanna jedhe jechuudha. Namni amanee dalagaa gaarii dalage akkasii sun seenanii jedha Rabbi subhanahu wa ta'ala kan biraadha ammoo ka islaamummaadhaatiin wal qabatee jechuudha Rabbiin suuraa 46 irratti Rabbiin subhanahu wa ta'ala waan kana dubbateetiin jira warri jannata seenan sababa isaan jannata seenaniif jechuudha maal jedha suuraa 46 ayata aywa maal jedha astaghfirullah ayata afurtami suuraa 46 ayata 68 irraa sirriitti qabadhu ayata 48 irraa akkana jedha yaa gabroota koo sodaan isin irratti hin jiru har'aan kana ammas waan guyyaa qiyaama dubbatu jira isinin immas yaaddooftanii illee eega jedheen booda warroonni sunni warra kaminni jedhe alladhiina aamanu wa bi ayatina wa kaanu muslimiin warra keeyyatoota keenyatti amananii muslimtoota ta'anii jedha warra sanii maal jedhamaa jedhe udkhulul jannata antum wa azwaajukum tuhbaruuna jedhamaa jedhan isin jannata seenaa jedhamaan isaan saniini warra muslima ta'an saniin jannata seenaa isaaniin jedhama isinii fi haadholeen manaa keessanilleen haala isin bareechifamoo taatanii jedha suuraa meeqaffaa isin jedhe suuraa 46 ayata 68 irraa haga meeqa si dubbe haga 70 si dubbise amma kana kanaafuu akka kana isin jechuudha quraana keessa kan jiru isa kana waliigalatti namni muslima jechuu qofaanii miti kan jannata seena jennee amanu nuti An muslima jedheetiin fakkeenya quraana keessatti yoo laalteetiin warri salaatan badiin isaanii mirkanaa'ee jedhee warra mul'isuudhaaf salaatan jedhee ibsa. Salaatu qofaan yookaan ammoo muslima jechuu qofaan jannata seenaa osoo hin taane warra dhugaadhaan amantii qabaatanii hojii gaggaarii dalagan salaatan sooman rabbiif jecha wantoota kan hunda dalaganii warroonni akkasii sun jannata akka seenan kunniin lamaan siif ga'a jedheetiin amanaa kan biraa ammoo nabi Muhammad illee alayhi salatu wassalam ufii isaaniitii kan dubbatan jechuudha kun ka quraana keessaati hadisa keessatti waan nabi Muhammad alayhi salatu wassalam dubbatantu jira isa san siif kenna aywa akkana jedha hadisa Bukhari jechuudha hadisa Bukhari keessa jiru hadisa 6528 6528 akkana jedhan nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ummata isaanii dubbatanii isin harka afraffaa warra jannataa ta'uu barbaaddanii jedhan danda'u lubbuu muslima taate malee jedhan lubbuu muslima taate malee isii seenuu hin danda'u jedhanii jala mudanii dubbatan lubbuu muslima taate qofaatu seenuu danda'a jechuudha siigaltee kana malee illee kaadisa cufadhu ifaanii faa ka jettu kun ijoolleen kun maa tartiiba hin qabne isa ijoolleen na bira dhufaa jirtu jidduu kana ijoo akkuma itti mari'atanillee xiqqoo si addaan baafadhaa wagguu namni tokko gaafatu mucayyoon haa gaafattee fixattu agasiif obsaafi tamam akkasiidha kana malee illee hadisa Bukhariidha hadisa Bukhaarii 3535 irratti ummanni koo warri ani itti dhufe kun guutuun jannata ni seenu nama dide malee jedhan akkamitti namni jannata seenuu didaa jennaan nabi Muhammad namni anaaf tole jedhe jannata seenaa namni ana dide jannata seenuu didee jira jedhan siigaltee namni anaaf tole jedhe jannata seenaa namni ana dide ammoo jannata seenuu didee jira jedhan namni ana tole jechuu dide jannata seenee jira jedhan kunillee hadisa Bukhaarii
kuma sadiif dhibba shanii fi 35 irra jira jechuudha. Akka kana barsiifnu bira jiru tole. Okay. Eesh gaaffii lammaffaa sin gaafadhu. Gaafadhu. Okay. Nabiyyuu Muhammadiin ergamaan asufsiisee Rabbi biraa ergameetudha kan jedhu Quraanarraa natti agarsiisa. Quraanni waan akkasiin dubbatu ka Quraanni ka dhufeedha. Seenaa Nabi Muhammad akkaataa itti dhufe kan argitu ati hadiisa keessaa argatta malee Quraanni jecha dhufeedha. Malee seenaa waan dhufe saniitii miti. Quraanni jechicha dhufe fakkeenyaaf amma ani dhufee jecha tokko yoo sitti hime jecha san keessaa akkaataan itti dhufe argachuu hin dandeessu. Ala sanii argatta malee. Quraanni jecha dhufeedha. Jechi dhufe kun karaa eenyudhaa dhufe kan jedhu ammoo yoo argachuu barbaadde isa kana eenyutu itti dhufe kan jedhu malaayikaan akka itti dhufe Quraanni ni ibsa. Quraanni ni ibsa. Isa kana ammoo meesiif kennaa tole bakka Rabbiin itti dubbate sii kennaa jechuudha. Nabi Muhammad irratti akka Jibriil bu'e jechuudha. Tamam. Suuraa lammaffaa irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si banaan beeksisa wayiidhaanatti fidee wanna. Okay. Eeywa. Suuraa lammaffaa ayata 97 irratti akkana jedha. Jedhi yaa Muhammad namni Jibriiliif yookaan isa isin Gabriel jettaniin jechuudha. Isaaf aduwwii ta'e yookaan diina ta'e ufaa waan barbaade ufaa godhu jechuudha. Erga sanii Jibriiliin kun jedha Rabbiin inni Jibriil nazzalahu ala qalbika biidhnillah hayyama Allahiitiin qalbii keetirratti Quraana kana buusee jedha. Hayyama Allahiitiin Quraana kana sirratti buusee qalbii keetirratti buusee jedheetiin dubbata jechuudha. Sigaltee akkana jedheetiin dubbata. Rabbitu subhaanahu wa ta'ala Allahitu jechuu jira. Allaatu Nabi Muhammadiin Jibriiliin dubbii kana laphee keerra si buusa jedha. Allahituyyuu Jibriiltu qalbii qoma kan keerra si buuse. Isaaf namni diina ta'e Yahudootatu isaan akka diinaatti ilaalaa turan. Sababa saniif jecha jarri waan dubbatameef jira. Sababni isaadha Yahudoonni tokko dhufanii Nabi Muhammadiin eenyutu Quraana kana sitti fidee jedhanii akkuma ati gaafatte kana gaafatan. Jennaan Nabi Muhammad Jibriiltu natti fidee jedhan. Jibriiltu Quraana kana natti fidee gaafa jedhanii maarree Jibriil diina keenya jedhanii. Isaadha kan waan kana nuuf fidee si dubbate diina keenya durumaawuu kitaaba nuti baa isatti wannan jennuu jedhan. Jennaan Rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'ala namni isaaf diina ta'e jedhee Yahudota kana qeequtti jira. Namni isaaf diina ta'e akkana ufaa godhu jedhee erga jedhee booda ammoo inni hayyama Allahiitiin hayyama Rabbiitiin qoma kan kee irratti maal buusee Quraana kana buusee jedhaan. Ammas ammoo suuraa 20 jaffaa 191 irratti illee Quraanni kun buufamaa Rabbii gooftaa aalama hundaatii jedha. Gooftaa aalama hundaatu buusee jedha. Quraana kana jechuudha. Eenyutu ittiin bu'ee jennaan Ruuhal Amiin maqaa Jibriil yookaan Jibriiltu ittiin bu'ee jedha Quraana kana. Qalbii keetirratti akka ati akeekkachiiftoota irraa taatuuf jecha qalbii keetirratti Quraana kanaan bu'ee jedhaan. Quraana kanan kan fuudhee ittiin dhufe Jibriil alayhi salaam. Isa kanaaf ammoo hadiisa Bukaariidhaa hadiisa sadaffaa sirriitti ilaaluu dandeessa. Hadiisa sadaffaa irratti jechuudha. Hadiisa lammaffaa yoo ilaalte Nabi Muhammad gaafatamanii turan. Akkamitti beeksifni kun sitti dhufe? Gaafa jedhaan Nabi Muhammad maal jedhan malaayikaan yeroo garii nama fakkaatee natti dhufa. Yeroo garii osoo nama fakkaatee natti hin dhufin akkanumatti osoo natti hin mul'atin dhufee na haguugeeti natti dubbataa jedhan. Siigalteen milikita isaallee himan. Yeroo inni itti natti dubbatu sani akka malee Aishaa wagguu dubbattu jechuudha. Guyyaa qorri akka malee jiru keessa dafqi Nabi Muhammad irraa yaa'aa jetti. Akka malee Nabi Muhammad yeroo san itti ulfaata jechuudha. Akka malee itti ulfaata. Yeroo malaayikaan dhuftu akkana natti dhufaa jedhan Nabi Muhammad. Siigaltee Nabi Muhammad dubbatan. Fakkeenyaaf amma atuuyyuu aamisyuu fakkeenyaaf nabiyyiin tokko dhufee Musee yoo dhufeetiin bar nama biraatu ragaa bahaaf miti. Museen nabi an ergamaa Rabbiitii jedhe. Firaa'oonitti dhufee an ergamaa Rabbiitii jedhe. Nama biraati miti kan ergamaa Rabbii jedhuun. Museen ergamaa Rabbiitiidha nama biraatti duubaan deema sun taane Musee matu dubbata. Yesuus illee gaafa dhufu an ergamaa Rabbiitiidha kan dubbata. Ani nabiyyiidhaan akkanaadhaan karaadhaan dhugaadha kan jedhu Yesuus mataa isaati. Nama biraatu duubaan deemee ati inni karaadha jedhaa miti. Nabi Muhammad illee bifuma isaa nabiyyi kamiyyoo ilaalte ati nabiyyi tokko yoo dhufeetiin jedhe ani nabiyyiin natti malaayikaan natti dhufee ani akkanaati ajajni natti kenname kanaa jedha. Nabiyyiin kamiyyoo akkanumatti dhufa. Musee illee fudhattee Museen gaafa Fir'oonitti dhufu ani ergamaa Waaqayyootii jedhe ani ergamaa Rabbiitii jedhaan. Namni bira ture hin jiru yeroo Musee Rabbiin dubbisu namni bira ture hin jiru. Namni bira ture hin jiru.
Sigaltee ani ergama rabbiiti rabbiin natti dubbatee jedhe. Milikkita agarsiiseenna milikkita agarsiise. Yesuus illee gaafa dhufu ani karaadhaan dhugaadhaan jireenya jedhe jedhamee gaafa macaafa keessa barreeffamu ofiisaatti dubbate. Namatu duubaan deemee inni karaadha jedhaa miti. Ofiisaatti dubbata. Ofirraa dubbataa jechuudha nabiyyiin kamiyyuu. Eegasanii milikkita agarsiisisan jedhama. Yesuus illee namuu du'aa kaasaa wantoota garaagaraa gochaatiin ture. Nabi Muhammad illee bifuma saniin ani nabiyyiidha ani ergama rabbiiti jedhan. Milikkita agarsiisii jedhanii. Milikkitoota barbaachisu agarsiisanii jedhan Nabi Muhammad. Fakkeenyaaf amma milikkitoota san keessaa gadi isaa yoo fudhadhe rabbiin kadhatanii jiini bakka lamatti addaan dhoohee osoo isaan argan bakka lamatti addaan dhoohee jiru ji'a arganii turan yeroo sanitti jechuudha. Ergasanii rabbiin walitti deebisee jechuudha. Nutti mul'isii jennan ji'a bakka lamatti rabbi addaan dhoosee fi walitti deebisu osoo ijji isaanii gartuu jechuudha. Namannuu jedhan. Tole. Kana malee dhakaa dubbisanii jiran Nabi Muhammad. Muka dubbisanii jiran. Mukni dhufee ergama rabbiiti namni kun jedhee dubbatee jira. Hadiisa keessa jira. Sahih Bukhari keessa jira. Waan barattoonni Nabi Muhammad argan ija ofiitiin jechuudha. Dhakaan dubbatee jira. Qirrachi isaan bira dubbatee jira. Nyaata xiqqoo namoota hedduu akka nyaatu akka namoonni hedduu nyaatan godhanii jiran. Dhugaatii xiqqoo akka namoonni hedduun dhugan godhaniitiin jiran. Kana malee duuba beeladaan isaanii dubbachaatiin turte. Kana malee rabbi wagguu godhatan rabbi yeroo sanatti awwaataaf. Fakkeenyaaf san keessa Sahih Bukhari keessa kan jiru. Guyyaa tokko roobni dhabamee jennaan namtichi tokko dhufee yaa Muhammad yaa Nabi Muhammad yaa ergama rabbiidha. Roobni dhabameeti beeladaan nu jala dhumatu jirti. Mee rabbi kan kennu kadhadhu nu haa roobu jennaan Nabi Muhammad yeroo san harka ol qabanii yaa rabbi nuuf roobi jennaan osoo harka isaanii gadi hin deebisin roobni bu'ee jedhan. Anas bin Malik barataa Nabi Muhammad. Torbaanitti ammoo deebi'ee namtichi sun roobni nu balleessu jiraati akka nu raacaamu godhi jennaan rabbi kan kee kadhadhu jennaan harka ofii ol qabanii yaa rabbi hawaaleenaa laa aleenaa jedhan jedha harka isaanii qabanii jechuudha. Jidduu naannoo keenyatti roobi malee nurratti roobiin jennaan akka osoo harka Nabi Muhammad gadi hin deebisin duumessi sun addaan facaatee jira. Kun waa warri argan dubbatan. Waa warri argan dubbatan jechuudha. Sigaltee kanaafuu Nabi Muhammad akka nabiyyi tokkotti wantoota hojjechuun barbaachisu hojjetanii raajii agarsiisanii akkuma nabiyyi tokkotti mirkaneessanii jiran. Kanaafuu Nabi Muhammad malaayikaan natti dhufaa jedhan. Malaayikaatu natti dhufaa jedhanii dubbatanii jiran. Sahih Bukhari tana qofa si dubbadha. Sahih Bukhari 50 irratti ammoo lakkoofsa 50 yoo dhaite Sahih Bukhari keessatti namni wayiidhaa dhufe nama fakkaatee dhufe malaayikaan jechuudha. Dhufee taa'ee Nabi Muhammad wajjin haasa'ee osoo barattoonni Nabi Muhammad dhageeffatan wajjin dubbatee erga sana ammoo biraa ka'ee deeme. Namtichi kun nama fagoo dhufe hin fakkaatu nama rifeensi isaa akka gurraacha sirriitti huccuun isaa adiidha. Namni tokko wanta akka daaraan tokko isa tuqee hin jiru jedha Umar ibn Khattab Abu Hurairaan illee akkas jedha. Nam tokko wanti tokko isa tuqee hin jiru jedha. Sanboodaan dhufee Nabi Muhammadiin gaafatee wantoota barbaachisu wantoota ummanni barachuu barbaachisu hubachiiseeni bu'uurri islaamummaadha guyyaa san barsiifamee iyyuu akka sirriitti hubattuuf. Bu'uurri islaamummaadha wanni itti dubbannu kun guutuun guyyaa san barsiifame. Barsiiseenii ergasanii deeme. Nabi Muhammad beekaati maal jedhan deemaa namtichi kana barbaadaa jedhan. Hin barbaadan hin dhaban. Namtichi nama biyya saniitii miti. Sanboodaan deebanii yaa Nabi Muhammad namtichi gaaf duraadha barbaadan hun jettan suni hin jiru as. Nama biyya kanaatii miti. Nama fagoo dhufe illee hin fakkaatu eenyudha jedhanii gaafa gaafatan Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam seeqataniiti maal jedhanii inni sun bari Jibriilidha. Amantaa keessan bu'uura isaa isin barsiisuudhaa dhufee jedhan. Sigaltee لا نما فكاتي رو دفيتين تاو عائشان آتي منا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يروني دفين نبي محمد يوجين دبتو ندقيس سيقالتي ندقيس سلمان دقيسي جرت أرقيتي يو جرت يرو جبريل عليه السلام نما فكاتي دفيتين هاسو إسينو في ستي أرقيتين جرتي جتشون كان أبو أكسي أكو بانو أرقاتو سينجي تولي أوكي أتاو إلا كبير أبيتو أما واقني نبي محمد التمولتي إسا أبراهام التمولتي إسا موسى التمولتي isa kakuu haaraa keessatti immoo Maariyaamitti mul'ate yoo ta'e Waaqayyo Abrahaamitti gaafa mul'atu Abrahaam ani Waaqayyoodha alfaaf omeegaadha Yaahuweedha fuula koo deddeebi'i jedheeni Isihaaqiinis akkasuma jedhe Yaaqoobinis akkasuma jedhe Isihaaqiin ani Waaqayyo Waaqa abbaa keedha ani Yaahuweedha jedhe Yaaqoobiin immoo ani Waaqayyo Abrahaam Waaqa Isihaaqidha ani jedhe of beeksisee deebisee Museedhaan immoo gaafa Fariyoonitti ergu Museen eewwatuna ergeen jedha ennaan silumaa gaafa Museetti dubbatu an Waaqayyo Abrahaam Waaqa Isihaaq Waaqa keedha jedhee itti dubbate deebee kakuu haaraa keessatti immoo gara Maariyaam gaafa dhufu ergamaanii nagaan siif haa ta'u Maariyaam jedheeni isheen immoo nagaa akkamiiti kun gaafeettu
ani ergamaa waaqayyoo Gabrieel isa waaqayyo dura dhaabbatudha jedheen. Maaliif Nabiyyuu Muhammadiif of hin ibsine waaqayyo? Ani waaqayyoodha, waaqa Abrahaamidha, waaqa Isihaaqidha jedhee maaf ittiin dubbanne? Maaf of hin ibsineef akka kanatti? Yoo siluma waaqa Abrahaam waaqa Isihaaqitu Nabiyyuu Muhammaditti dubbate ta'ee akka kana maaf of hin ibsineef? Akkaataa nabiyyoonni itti ergaman yoo ilaalte yaa mucayyoo teenya nabiyyoota mee akkuma macaafa keessa jirutti walumaa galatti siin jedha malee macaafa keessa dhaqee siin tuttuqu. Akkaataa nabiyyoonni itti ergaman yoo ilaalte jechuudha walii galatti akkaataa lama kan macaafa keessa jiru. Tokko nama rabbiin qaxxitaatti dubbateedha. Fuulan fuulatti dubbatee akka Muuseedha jechuudha. Dhugaadha macaafa keessatti wanna illee jiru bakka sanitti rakkoon illee xiqqoo siin jirti haa ta'u san keessa hin seenu amma Waaqayyo itti dubbatee jedha macaafa. Waaqayyo itti dubbatee Muuseedhaan ani Waaqayyo isa akka akkana jedhee itti dubbatee jedha. Tole. Lammaffaan ka irra caalu kan nabiyyoonni baay'een qaban kan nabiyyoon Qur'aan illee ni mirkaneessa isa kan. Rabbiin akka fuulan fuulatti Muusee dubbatee ani Allaahidha ani Rabbiidha akkana jedhee akka itti dubbate Qur'aan illee ni dubbate isa kana suura 20 14 irratti jechuudha. Muusee akka dubbate Qur'aan illee ni dubbate. Akkaataan lammaffaan kan nabiyyoonni irra baay'een ittiin ergaman malaayikaan itti dhufuudhaan. Fakkeenyaaf amma Isaayyaas keessa odayitee Ermiyaas odayitee nabiyyoota kanatti odayitee ergamaan Waaqayyo natti dhufee akkana naan jedhee yaa mucaa namaa akkana jedhii lallabi naan jedhee jedhan yookaan ammoo Waaqayyo akkana naan jedhee jedhan si galtee gaafa malaayikaan itti dhuftu ani akkanaadha jedhee itti dubbataa miti. Nabiyyoonni kunniin malaayikaatu itti dhufee waan Rabbiin dubbate san itti hima. Waan Rabbiin dubbate san ammoo nabii malaayikaan irraa fuudhanii jarremmoo maal godhan namatti himan. Si galaa miti isaa namatti himan. Waan Waaqayyo itti dubbate san fakkeenyaaf Daani'eel yoo fudhate Daani'eel Gabrieliin bifa namaatiin natti dhufee akkana naan jedhee jedha. Yeroo isatti Gabrieliin dhufu san birin jiru. Gabrieliin Daani'eel ammoo gabbeetti waan san hime waan isaaf Gabriel ibse san inni hime jechuudha. Kuni ka irra caalu ka irra nabiyyoonni baay'een qaban jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ka itti ergaman bifa lammaffaa kanaan. Rabbiin ufitti yaame Nabi Muhammadiin ani Waaqayyo akkanaati Rabbi akkanaati kan akkasiitii jedheeni miti. Rabbiin qaxxitaatti hin dubbanne yeroo jalqabaatiif. Malaayikaadhaan itti dhufe dubbiin Rabbiidha. Akkuma nabiyyoota kaawwanitti dhufu jechuudha. Si galaame akkuma nabiyyoota kaawwanitti dhufu. Akka Muuseetitti jalqabatti hin dubbanne. Sababni isaa Muuseen nabiyyoota hundumaa keessaa Rabbiin Muusee kophatti itti dubbate malee yoo fudhatte ati Ermiyaasin fudhadhu Isaayyaasin fudhadhu nabiyyoota hunda isaanii fudhadhu kan macaafa keessa jiran. Hundumti isaanii ergamaa Waaqayyo natti dhufee akkana naan jedhee Waaqayyo akkana jedhee jedhanii himan. Eenyurra dhagaan? Eenyurra dhagaan? Takka keessa isaaniitti waan Rabbiin kaa'erraa. Takka waan malaayikaan dhufee itti dubbateerraa. Si galaa miti isaa. Kanaafuu Muusee fi Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam bakka kana dirqama gochuu qabateettee akkasitti yaadin. Kan Muuseedhaa sun nabiyyoonni Muusee qofaa miti barraajiin kan jiru macaafa keessa. Nabiyyoota hunda jiran. Nabiyyoota baay'ee jiran. Hundumti isaanii akka Muuseetii miti. Eeywa akkuma fakkeenya akka fudhattanii beeka. Quraana keessa illee jira wanni sun akkuma jiru siin jechuu barbaadeeti. Malaayikaatu itti dhufee itti dubbateen. Lammaffaan ammoo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Nabi Muhammad ergamaniin booda ani ergamaa Rabbii jedhaniin booda gara samiidhaa ba'anii jiran. Malaayikaan Jibriil itti dhufee Jibriil Mikaal dhufanii Nabi Muhammadin qabanii gara gubbaatti ol ba'anii dubbii Rabbiidha Rabbii wajjin dubbatanii jiran. Garuu kun ergamaniin booda Rabbiin itti dubbatee salaata illee achitti dirqama itti godhee salaanni irra nuti salaannu kun salaata gubbaa irratti Rabbiin samitti gaafa yaame san Nabi Muhammad dirqama godhee jechuudha. Nabi Muhammad wajjin dubbatee isa san ammoo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkanatti Rabbiin kiyya dirqama irratti godhee jedhan. Isa kana garuu ati gaafa san bira jirtaa yaa awwal yoo naan jette lakki bira jiraa miti. Kuni amantiidha. Nabi Muhammad hujjetanii raajii nutti garsiisi jennaan waan mul'isanii jiraniif. Raajii hujii waan sila barbaachisu waan nabiyyiin tokko birraa barbaachisu hunda isaa hojjetanii mul'isanii jira waan ta'eef nabiyyiidha jedhee waan fudhadheef jecha waan isaan himan guututti amanaa jechuudha. Isa kana hunda isaatu bira jiraa fakkeenyaaf osoo Gabriel itti dhufe yeroo Gabriel itti dhufe san ani Gabrielidhaan ebaluudha jedheen utuu dubbateeyyuu ani bira jiraa miti. Nabi Muhammad mannatti masanillee. Nabi Muhammad Gabriel natti dhufe Jibriil natti dhufe akkana naan jedhe jedha malee namni bira jiru hin jiru yeroo san. Yeroo Nabi Muhammad itti Jibriil dhufu namni bira jiru hin jiru. Nabiyyi kamillee yeroo namni bira jiraatee arguu hin danda'u. Nabiyyiin hundumtuu waan isaaf argame san ufoo isaatii hima jechuudha. Fakkeenya Muusee maati fudhatte kana yoo laalte Muusee gaara Siinaa irratti Rabbiin itti dubbate. Yeroo san namni bira jira. Namni bira hin jiru kophaa isaa jira. Haadha manaa isaatiyyuu bakka biraatti dhiiseetiin bira deeme achi bakka san deeme. Erga sana ammoo dhufe Rabbiin natti dubbatee jedhe. Namni bira jira yeroo san namni arge jira yeroo Rabbiin itti dubbatu san hin jiru. Namni arge hin jiru. Namni Muusee arge hin jiru. Namni bira jiru hin jiru. Muusee matu dhufeetiin an Rabbiin natti dubbatee ani akkanaadha naan jedhee jedhe.
Tole erga jedhe ammoo namootatti dhufee gaafa dubbatu Firaa'oonitti illee dhufee namoota garaagaraatu dubbate Museen dhugoomsine. Si garaami? Nabi Muhammadin sababni nuti hin dhugoomsineef maali? Lamaan bira iyyuu hin jiru. Museen illee kan ofirraa dubbatu jiru. Ani Rabbiin akkana naan jedhe jechuu jira. Nuti bira jiraannee miti kan amanuu jiru. Nutti himameeti dhugaadha jennee fudhanna. Nabi Muhammad illee ergamaa Rabbiitu malaayikaatu natti dhufee jedhan. Tol maaf hin fudhanne isa kana? Yesuus Kiristoos tayyib Rabbiin natti dubbatee jedha. Dubbii Rabbiidhaan isinitti mujjiraa jedha. Isa kana yeroo Rabbiin itti dubbatu tokko jecha isaatiin yeroo Rabbiin itti dubbatu bira jirraa miti. Ani jechi kun kan kootii miti kan isana ergeetii jedha. Bira jirraa miti. Isaayyaas Waaqayyo akkana naan jedhee jedha. Bira jirraa miti yeroo Waaqayyo akkas jedhuun san. Namni dhageen jiru. Si galaami. Obsi haala kun gaggabaabsi naan jedha mana kiyya dhufee kun fayyaadisi karaa muudaa. Wuyya jedhee san taap godhe. Hayyee tole akkasiidha imisiyu. Waliigalatti alaa kulli haaliin nabiyyoota akkaataa itti amanan kan akka bartuuf siif ibsanii nabiyyiin hundumaa'uu ofii isaatii himaa. Fakkeenyaaf ani Rabbiin natti dubbate akkana naan jedhee malaayikaan natti dhufee akkana naan jedhe kan jedhu nabiyyiidha malee nuti bira jiraannee waan mirkaneessuu dandeenyu miti siin jechuu barbaadee ta'e. Fakkii bakka gaaffii keessa kaan yeroo biraa isin gaafadha. Gaaffii baay'een qaba. Galatoomii tole. Hayyee tole. Galatooma. Asuma na bira dhufee gabaabsinaan jedhaasaa si haa gabaabsuun siin jedhu waan si yaabaalee hin gabaabbatta. Sabiyyaa jirta. Nama baaruu siin hin jedhu jedheen. Siin hin jedhu jedheeni na baarree abshirii. Na baarree siin hin jedhu jedheeni. Hayyee ture. Maali godhe na bira dhufeetiin mana gaggabaabsu jedhaasaa? Gimaatam jedha jara sanidha. የገማማ የማይታጠብ ንጽህናውን የማይጠብቅ ነው እንጂ ሙስሊሞች አይደለም። እኛ ቢያንስ እኮ ግዴታ ሆኖብን በየቀኑ 5 ጊዜ ነው የምንታጠበው። ግማታም የሚባለው ሽንቱን በራሱ ላይ አድርጎ ሳይታጠብ መሄድ ነው እንጂ እኛ አይደለም። እንዴት ይባላል? ግማታም ሄዳ ማዛ ሙስሊም እንጂ ደግሞ እኛ እንደዛ እንባለም ይወጥ ቃደ በኑት ድርቃማ ፉኛን ቀበምኔቲን በር ሙስሊምኒ ከኒ ሊቃቱ የቹ ለቃ ፊንጮውናን ሊቀና ሰገራ ባና መነ ፊንጫሊ ሰና ድርቃማ ሊቃቹ ግማታም ጀዳ ሳኩኒ ፈያሊስ አየቶ ለሜ ገራነ ደቢናንጆ ሰፊያ ጅርታ ዱባዱሜ ከና ደቢን ነው መት ዲብኔቲ ጅራ አልሐምዱሊላህ ገለተ ረቢ በገጅራታቲ ሲያከም ነጋዳቲ ነጋ አልሐምዱሊላህ ገለተ ረቢ مسلمة مواتي ايه الحمد لله بنات مطلطية مع بمدى مسلمة الحمد لله اوكي تمام فما ما يجوا اللي كان في شباكين الناتور اوكي إفا أنا فجرتها صح؟ ساعتين اللي انت ديم يا جو الله أي دبادو مي أكم نجرتها تي Nagaadhaaniti. أي جرتها Fayyaadha galata waaqa. Nagaan isiniif haa baay'atu. الحمد لله جرا كنوا الحمد لله فياكيتي أتي Fayyaadha waaqatti tolu. Akka jarraa isin arginu yeroo gaaffii namoonni isin gaafatan yeroo deebistan isin argina. Anis gaaffii muraasa tokko akka isin deebistaniif kanan isin gaafachuu barbaade jira. Yoo hayyamamoo taatan jechuudha. Itti Galatooma. Dhaggeeffachuu mataan deemee akka mucayyoon sun dubbadhu illee dhaggeeffadhu illee malee lakkoon qabu. Anoo rakkoon qabu isinan dhaggeeffadha isinis dhaggeeffadha. Gaaffii muraasan qaba. Warri horroo akka afaan jaraa nama mararuun beektan isin akka gaafa